Kiristaana Islaamaa nu gargaaru amantiin tabbaatti akkasiin habeenu. Dhaggeeffattoota sagantaa Oromiyaa kaleessa har'aa fi boruu akkam jirtu akkam ooltan akkam bultan warri biyya jirtanis biyya alaa jirtan Oromiyaa keessa guutuu jirtan nagaan isinii haa dursu jenna. Akkuma beektan torban darbeegaa waa'ee idda koloneel Abiyyi aangootti dhufe haalota biyya sana keessatti raawwatan tokko tokko kakaafne qarqaarsa naannoowwan eessarraa caala akka qabuu fi Oromiyaan hammam sodaachisaa fi isaan rakkisaa akka ture filannoo walgahii PP'n qabu yookiin immoo maal maqaansa badhaadhina jedhamu kun bakkee bakkeetti godhaa ture sanaan sodaa isaan Oromoo irraa qaban kakaafnee haasofnee turre. Haasaa sana irratti wanti tuttuqne keessaa tokko Adaamaatti ennaa walgaan torban tokkoof yaa'ii taa'an sana dubbiiwwan Shimallis Abdiisaa fa'aa godhe keessaahuu ABO'n luka tokko biyya keessa kaawwatee luka tokko biyya alaa keessa biyya baadiyyaa bosona keessa kaawwatee nu wajjin jiraachuu hin danda'u jedhanii dhaadachaa turanii jaleewwan isaaniis egaa kan akka Taayyee Danda'aa fa'aa jeneraalonni durri biyyaa baqatanii deebi'an kunis kaasanii waan kana dubbatu. Iddas immoo hiriira namaan nutis qarqaarsa qabna jechuudhaaf hiriira bakkeetti baasanii Ambootti ofuma isaaniitii immoo waan dhuka'u darbatanii faradoowwan qotee bulaa Oromoo irratti darbatanii isumaan immoo garagalchanii naannoo fi gandummaatti deebisanii warri safuun beeknee qe'ee keenya dhuftee maaloo dhuftee jedhanii haayiluunfannaa dubbatan baay'ee saalfannee irraa. Egaa haalli sun isaan torban darbe haasa'an har'a garamitti akka geeddarame hidhaa samoona kana torban guyyaa sadan kana miseensota ABO irratti raawwatame irraa hubachuu dandeenya. Egaa har'a kaafne kana haasofnu dhugaadhumatti iyyuu otoo addi bilisummaa Oromoo dhaabbachuu baatee oppiidoon silaa hin jiraatti iyyuu kaayyoon ittiin ABO'n dhaabbate sun ilaalchisaa sun bara namni Oromoo miti jedhu bara namni Oromummaa irraa baqatu jarri sun bosona seenanii ammi dhumanii ammi rakkatan ammi hidhan waggaa 10-15 hidhamanii inni kaan naafa ta'ee har'a nama ani Oromoo miti jedhee baqatu hundumaa qaxxaamuraan karaatti deebisee isa wayyaaneen ashkarii godhattee ittiin qarqaramaa baates isa Oromummaa jibbees dallantuus warra immoo ABO gaggeessuu dadhabee ABO irraa baqatee biyya kolugaltuu biyya faranjiitti galee hunda deebisee jiraa jechuudha. Kanaafuu amma gaa sochiin biyya keessa jiru kun filannoos haa ta'u wayis haa ta'u aangoo qabachuudhaaf tattaaffii fi wal saamuun jiru kun maal akka fakkaatu kan irraa arginu samoona ajjeechaa Buraayyuu keessatti akka durii ennaa dargii nachi shibbir qayi shibbir jedhanii nama ajjeesanii reenfa gatanii kana Buraayyuu keessatti raawwatamaadha jira. Poolisii Buraayyuu bulchuu dheengaddallee torbee darbeellee kaafnee haasofne sana ofuma ajjeesaniit deebisanii ABO'ota ajjeese jedhanii quba namatti qabaa jiru. Isa kanaanis kan ka'e immoo dhiyoo kana miseensota ABO hidhanii keessaa'uu Abdii Raggaasaa amma bakkeenni bu'ee hin jiru ajjeesaniirus jedhanii odeessu. Mana isaattis immoo xiyyiitiidhaan itti rukutanii xiyyiitiin illee manatti argameera. Egaa kanuma kanarratti kaafnee haasofna. Keessummoonni keenya keessummoonni sagantaa keenya har'a Dr. Ibsaa Qadiidaa, Obbo Daaxasee fi Obbo Raggaasaa Oljirraati. Ani Rundaasaa Sheeteetti egaa baga nagaan dhuftan keessummoota keenya. Galatoomi Dr. Rundaasa. Hayyee mee otoo gara haasaa keenyaatti hin seeniin isin egaa hundi keenya ennaa dargaggoo turre hin beekna. Waa'ee nachi shibbirii fi qayi shibbirii sana yaadattu Obbo Odaarraan jalqaba. Maal yaadatta waa'ee nachi shibbirii dargii sana? Yaadachuu qofan ta'in osoo hin ta'in warra irratti oolee hojiirra oole keessaa tokko ana qayi shibbiriin sanii. So haalli yaadachuullee ani dhugaa dubbachuudhaaf hin barbaadu. Haa ta'u malee qayi shibbirii fi nachi shibbiriin sanii waan ilmaan biyyattii san hedduu gaaga'ee ammallee hooma akkasii santu deemaa jiran natti fakkaata gama kiyyaan warra gartee biyyaa bahee keessaa tokko ana sababaa saniin. Inna sanagaa walumaa galatti qayi shibbir jechuun fi nachi shibbiriin sun garaagarummaa isaa yaadatta Raggaasa?
Well, yeroo qayyi shibbirii umuriidhaaf hin qaqqabne yeroo sana reefu mana barumsaa jalqabaa garuu nan dhagaan ture ijoollee ta'e. Boodarraa barataa ta'ee barataa yuunivarsiitii ta'ee keessumaa Awurooppaatti yeroon digrii lammaffaa fudhadhu baay'inaan waa'ee etnik konfliktii irratti sababiin barreessee fi baay'een qoradhee seenaas sababiin jaalladhuu fi baay'ee qoradhee barnootaan baay'ee isaa hubadheera qayyi shibbirii. Nachi shibbirii irra caalaa qayyi shibbiriidha kan biyya sana baay'ee bilaadii godhee akkaataan itti ta'e egaa seenaan isaa dheeraadha. Soviet Union irraa Joseph Stalin irraa kan waraabame nachiif qayyiin suni warra White Guard warra jedhan Soviet Union keessatti bara sana warra akka isaanii irratti ka'e. Kanaaf ijoollummaatti nan yaadadhaa garuu akademikali immoo baay'ee qoradheera. Waan arra ta'aa jiru waan sanaa olii ta'uu isaatti garuu baay'een gadi guddachuu keenyatti biyyi sun gadi guddachuu isaatti baay'een gaddaa dargaggeessa baay'ee fixeera regardless of their ethnic affiliation. Dargaggeessi generationiin qaroon yeroo qayyi shibbirii yeroo nachi shibbirii sana dhumeera jaalodhaan akkuma jedhe xinnoo qaqqabeera natti fakkaata. Dr. Ibsak, wanti yaadattu jira waa isa wanti beektu. Eenyutu eenyu ajjeesaa ture innaa sana? Anis oduun nagaye malee baay'een qaqqabnee baadiyyaatti sin guddadde baadiyyaan jira maybe TV qabu ta'u sanii umuriidhaanis baay'ee nama qaqqabe miti garuu eegasii waansa akkuma Burraggaasaan jedhe anis baay'ee sagaleen kenna gaama. Baay'ee waa'ee isaa dubbiseera anis baay'ee amma gara sitti waan deemaa jiru natti fakkaata. Baay'ee yaaddadhu garuu baay'ee nama sodaachisa amma ta'aa jiru naannoo adda addaatti. Keessattuu Oromoo irratti ta'aa jiru baay'ee namatti ulfaata eenyusaa godhu eenyu baay'ee rakkisaadha Oromoon waan tokko gochuutu irra jira. Calqaba irratti otoo waan biraa irratti hin darbiin akka miidiyaa kanaa irratti itti gaafatamummaan qaba. Boombii Amboo irratti ta'uunsaa dhugaadhaa ta'eera akkanumas koomishiniin Buraayyuu poolisiin ajjeefameera innis dhugaadhaa garuu eenyu akka godhe hin beekamu. Mootummaadhaa dhuunfaadha jennee asirratti akka TV irratti hin dandeenyu isa akkasirraa hojjechuudhaaf. Isa gaawwanni bakka akkaatutti bu'aa jennu si gammachiisa taanaan gaarii. Waan kana kaaseefan qaba. Nachi shibbir kan jedhani Ihaappaatuyyuu warra aangoo irra jiru ajjeesaa ture. Anennaa sana markaatottan baradhaa. Ija kiyyaan argeera. Kutaa 9 akkas ga'eera. Reenfa fidaniituyyuu karaa karaarra kaa'u akka namni sodaatu. Warra Ihaappaan warra qabalee ajjeesaa ture. Warra qabaleen filamee ajjeesaa ture. Mootummaan dargii immoo ijoollee dargaggoo yookiin rifeensa guddifatan yookiin tsagura luwwuuti jedhaman. Tsagura luwwuut jechuun nama bakkee biraatii dhufe jechuudha. Isaan ajjeesu. Durbas hin ajjeesu. Piyaassaa markaatoo iddoo akkanaa kana dabarsanii kaa'u. Gara qeeraa fa'itti jaankiyyaa argeera hiriyaa koo bira dhaqee. Baay'ee immoo markaatoo keessatti haayiskuulii keenya fuulduratti reenfa baay'een arge. Beekuma akki namni ajjeesu innaa tokko dhiiga warra ajjeesanii buruushiidhaan wanni godhaniitu dhaadannoo Amaarinyaadhaan irratti barreessaa turan. Qayyi shibbir, nachi shibbir baqay shibbir ittakkaal kan jedhu tokko. Har'a kana waan hin kaasee fi biyya keenya keessaahuu Buraayyuutti ijoolleen Oromoo lixa Oromiyaarraa dhufan yookiin waboodhaa achii baqatanii dhufanii jedhanii shakkiidhaan ka'anii ijoolleen 10 ajjeefamaniiru jedhama. Reenfas warri argan jiru kan natti himan. Kun ragaa naannomaa warra natti hime wajjiniin jechuudha. Ijoolleen 20 immoo gara bu'an hin beekaman. Hidhamuu isaaniillee ajjeefamuu isaaniillee. Egaa inni dargii sun dhufuusaa militarii jalatti Oromiyaan uummanni Oromoo militarii jalatti dhufuusaa himuudhumaafan. Dura immoo galii yaada keenya irratti marii keenya irratti kan hin kaase yaada uummata Oromoo iddoo jirurraa gara tokkotti ceesisu kan bu'uureessee dhufe adda bilisummaa Oromoo ture. Yaada sana harkaa qanqalanii baasuudhaan gara Itoophiyaa sanatti deebisuudhaan Habashaa jalatti deebisuudhaan Siidaa Minilik ijaaruudhaan Haile Sillaasee dhaadheessuudhaan Itoophiyaa dhaadheessuudhaan isa Oromoon ittiin ka'e sana ajeessanii fokkisiisanii mul'isuun tattaaffiin godhamu. Keessaayyuu immoo warruma ABO keessa turan kana gartokkee ofitti qabanii akka ABO arrabsan akka ABO tuffatan isa kaan immoo waraqaa dhoowwachuun isa kaanii kennuudhaan akkasii joonjessanii
qabsoo kana wanni karaa balleessuudhaaf haalli deemaa jiru maal akka ta'e ibsuudhumaafan. Hundumaafuu egaa wanta dhakaafne haasofnu waa baay'eedha. Waa'ee Ijiptii fi cufaa bishaan Abbayyaa irratti, waa'ee hidhamuu naannoo amma adda bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jirudha. Keessaa'u obbo Odaan gaafadha waan kana. Odaa ati akkuma beektu gaa namootiin 5 hidhamanii turan jedhu. Mee maaltu haala sana uume? Akkasittis immoo gadhiifaman illee yoo ta'e, yoo ajjeefaman illee ta'e akkasitti hammam deemuun danda'ama? Aba'ooni jara sana amanee biyyatti galuun suni dogoggora sitti hin fakkaatu innaa haalli kun sirratti innaa raawwatamu aba'oo irratti. Galatoomii namoonni hidhaman 5 miti. Akkuma ja'ametti beektaa amma wanni waa tokkotu dhufaa jira beektaa yeroo alaba hamu waatu tahaa jira abii gaafa alaba waatu dhufaa kan jiru ture. Engaddaas elektirikni dhaamee guyyaa guutuu dhaamee ture. And actually after midnight achi dhaqanii naannoo san marsanii banaa jennaan banuu irraa didanii maaliifi waan heeraan isin nu bansiisu fidaa heeraan waan ajajamtanii yoo jiraate fidaa jennaanii warri hin qabanii garuu ganama cabsanii itti seenanii nama 5 osoo hin ta'in nama 10 gariin isaanii hogganoota adda bilisummaa Oromooti warra akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa miseensa koree hojii raawwachiiftuu Mikaa'el Bora miseensa koree hojii raawwachiiftuu Kannasaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaatii fi Dr. Shuggut Galataa gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromooti Jaal Yaddiin immoo Yaddii Abdishakur economic advisory adda bilisummaa Oromooti kana dabalatee namoota 2 shufeerota 2 fi konkolaachiftuu 2 fi akka gartee nagaa eegan security jaamee nama 2tu achi ture nama 2 san qabanii jiranii saniin achitti immoo gartee walumaa galatti nama 10 maqaa takkaan si himurra nama 10 jechuu ni dandeenya nama 10 qabanii kanama gaddisiisu beektaa achitti qabuu qofa osoo hin ta'in kaatenaadhaan lama achitti hidhanii miila duwwaa qabbana san keessatti wanni ijaanii mana halkanii guyyaa guutuu jechuun yeroo dheeraadhaaf mana sakatta'anii telefoona isaanii irraa fuudhanii laaptooppii isaanii irraa fuudhanii dinagdee waan qaban kiisha keessallee osoo naaf hin warra guurrate. These are criminals. Simple theft warra jechuun ni dandeenya gartee. Hattuu jechuu keeti. Waan akkasiitu irratti hojjetame san booda gaa mana soostanyaa mana hidhaadhaa kan soostanyaa jedhamu san geessanii achi eega tursiisan booda garii gadhiisan kan jirutu jira. Garii immoo gadi hin dhiifne ammalleedha. Egaa kun immoo maal akka tahee fi eessa akka dhufee kana hundaa'u qorachuun barbaachisaa akka ta'etti wanni jedhama. Garuu namni hedduun dhageenya waan kana gartee osoo hin dhagayamin waan ta'eedha. Dukkana keessatti waan ta'e garuu hedduu waan nama gaddisiisaa maali adda bilisummaa Oromoo nagayaan qabsoofna jedhee miseensota biyyattii san keessa seenee qabsaa'u irratti waan akkanaa kana gar tokkoon dimokiraasiitu jira. Dirree dorgommiidhaa walaba tahee jira jechaa hafarsaa maallaqallee sadarkaa addunyaarraa hedduminaan itti argachaa haala akkanaa kana kanneen hojjetaniif hedduun gadda gama kiyyaanii jaallaniifis hedduun gadda. Garuu wanni kun kan nama agarsiisu maali haaluma gartee tanaan dura teessantu deebi'ee jechuun ni danda'ama. Kana malees ammallee jarri kuni sombuma wayyaaneetiin hafuura fudhachaa akka jiran nama agarsiisa malee mataa isaaniitiin akka yaadaan jiran seenaarraa waa barachaa akka hin jirre nama agarsiisa jechuudha. Gara mee Dr. Qadiidaattan ibsa. Waan tokko yeroo baay'ee sammuu kiyya keessa kan naanna'u innuman taa'us innaan waallee karaarri deemu wanti natti dhufu warri yaadatta taanaan innaa Jawaari natti marsaniiru du'uu kootiin ajjeesuuf immoo na hidhuuf jedhee inni iyyate nama 86tu du'e. Finfinnuma keessatti sa'aatii muraasa keessatti nama manaa du'e.
Adaama, Moojoo, Bishooftuu naannoo adda addaatti immoo Shaashamannee dabalatee nama baay'ee dhaqalee duriyyeen itti bahe. Har'a otoo ati warra ilmoon irraa du'e yookiin obboleettiin yookiin haati warraa irraa duute taate gaddi sun nu hunda keessaan bahu. Garuu jara sana jaan beekneef inni irraanfanneetu waan haala haaraan uumamu immoo haasofna. Kuni nutti barateera. Maaliif namuma duuni baay'atu irraanfachaa deemne waanuma haaraa uumame kana haasofna. Namootiin akka Abiyyi fa'aa eenyummoo namichi Finfinnee bulchu kun Taakkala Uumaa fa'aa yookiin Gurbaa Gurraachi warra harataa qabatee warra paartii Jawaar fa'aa kana itti yaasee reebsise Taayyee Danda'aa fa'aa kuni Amaara jala Finfinneetti namni tokko duunaan warra du'aa dhaqanii bu'aa turan. Isa keenya kumaatamaan du'u buqqa'u gadi ba'anii dubbatan hin gaddina jedhanii akkuma kun adurreen yookiin sareen oduute namni waa'ee sareen dubbatu. Uummatuma sana immoo kottaatiin nu qarqaaraa immoo fardaan ba'aatii jedhanii dubbatu. Jarri kun namuma moo sibiila moo duruma jibba Oromoo irraa qabu moo yookiin humna biraatu duuba jiraatee ergachaa jira. Attamitti waan kana hubachuu dandeessu. Gaafiin kun raggaasaaf illee qixxuma isuma sana akkanaa deebistu garuu dura ibsa. Tole galatoomii kanaan calqaba irratti warra hidhaman keessaa hundi isaanii hiikamaniiru abdii irraa kan hafe. Garuu meeshaa irraa fuudhanii hundi isaanii meeshaa kompiitara isaanii hunda deebi'uu dandeessu jedhaniitiin meeshaa isaanii hin deebifneef warra kaan wabiidhaan gadhiisaniiru informationii amma nagaheen jechaadha. Abdiin garuu abukaattoon isaallee dhaqee dubbisuu hin dandeenye eenyuyyuu warri isaayyuu dhaqanii dubbisuu hin dandeenye dubbisuu hin dandeessan jedhanii lubbuun haa jiraatu hin jiraanne eessa akka jiraatu hin beekamu jechaadha amma dhaqxee dubbisuu hin dandeenyetti jechaadha. Kanaafuu isin very dangerous wanni irra jira jechaadha. Waan amma jetteefi ani warra mootummaa Dr. Abiyyi isaa ta'u Taayyees warra kaan isaa ta'u ani balleessaniin jedhu. Kan balleesse uummata Oromooti. Short memory qabna. Warra kaleessa nu jeese, warra kaleessa nu rakkisaa oole, warra kaleessa uummata Oromoo guyyaa tokkotti meeqa fixe, dhiifatama dhiigooneetiin wajjin jala buuneetiin hojjechaa kan jiru unudha jechaadha. Akkuma jette sun isa ji'a lama darbee, ji'a tokko darbee irraanfanneeti isaarraa tokko hojjenna. Warri kaanan nu caalan nam tokkitti duute sun hamma gadi bu'anii waan isaa dhufutti waan hin gadhiifne mootummaan dafee akka isaan hin dhaabne waan beekanii fi dafaniitiin dhaqanii dhiifatama gaafatanii qabbaneessuu jecha. Kanaachi waan guddaatu ka'aa jechaadha karaa isaanii. Hankeenyi haay jedhee gaafa sama uummanni sun hundi du'ee namni sun bu'eetiin Jawaar gadi bahaa galaa innaan harka wal qabatanii galanii otoo rakkoon jiru. Maaliif akka ta'e gaafas maal akka ta'e isa rabbisaa beeku. Ammas rakkoon kan jiru Oromoonii kaleessa isa Minilik harmarraa muree miilarraa kutee harkarraa kutee sun irraanfateetiin walii galteedhaan hojjennaa jedheetiin isayyuu dhiiseetiin inni irraanfatamee akka namaatti lakkaawwamu Oromoon tuffatameera. Ani kanaan yeroo hunda yeroo baay'een jedha. Oromoon ammallee akka amma jirru kanatti bilisa baana jechuu nan sodaadha. Maaliif addaan nu hiraniiru? Tokkoffaa Oromoon isa kaleessa irratti ta'e sun har'a yoo jajje dhiiseetuma bira darbaa jechaadha. Waa'ee kaleessaa sun dhiifnee tokkummaadhaaf jedha. Oromoo duwwaadhaan dhiisuu danda'u. Oromoo duwwaadhaan forgivenessii beeku. Kanaaf Oromoon kana mataasaa jijjiiru malee gara fuulduraas Oromoon hin tuffatamaa, hin ajjeefamas, bilisummaas hin argannu akka amma jirru kanatti. Maaliif amma taa'ee allaala Oromoo? Abdii Raggaasaa umurii isaa hunda bosona keessa ture. Ajjeefamee jiraachaa isaan beeku. Maaliif ne Oromoon ka'ee wanni hin jenne gaafachuu mirga qaba. Dimokiraasii jira jedhaniiru mootummaan mirga qabdu gadi baatanii hiriiruu dandeessu jedhaniiru nagaadhaan gadi ba'ee maaf uummanni kun maaf hidhame jedheen gaafate. Warra duwwaa miti. Paartileen Oromoo warri kaan eessa jiru? Eessa KFC'n eessa jira? PBO'n eessa jira? Gadi bahanii maaf hin dubbanne? Isaanumti warrumti wajjin hojjenna jedhan hooggan sunu. Meerre Lammaa Magarsaa gadi bahee hin dubbanne. Jawaar gadi bahee maaf hin dubbanne? Isaan eengadda gaafa Jawaar irratti itti bahanii gadi mana isaa dhaqaniitiin si wajjin jirra. Jawaar tuquun nu tuquudha jedhanii hin dubbanne. Daawit Ibsaa gadi bahee akkas jedheen turre.
Jeneraal Kamaal Galchuu nuunnu tuquun Jawaar tuquun jedhee gadi bahee hin dubbanne. Abdii Raggaasaa tuquun Daawud Ibsaa tuquun maafi Jawaar tuquun taane maaf Maraaraa tuquun taane maafi Kamaal Galchuu tuquun taane. Tokkummaan amma jedhan suni koo soba jechaadha. Tokkummaan gaafa rakkoo siin taane is nothing. Kanaafu rakkoon akkanaa kun maaf dhufuu danda'e. Oromooni already nuti gabrumoomne rammayyu. Ani sodaa guddaan qaba. Oromoon kana booddee bilisa baha jedheeyyu sodaachaan jira. Maaliifi addaan diigame itti fakkaate gaafa aqaniitiin rondaasaa rukutan ani yoon callise boru anatti dhufaa jira jechaadha. Calqabeera kunoo dhaqeetiin amma Adaamaatti isaanis ugguruu qabaniiru dhugaa ta'u sobaa ta'u. Garuu kuni deemaa jira jechaadha. Aqaniitti waggaa warra abaa'uutu kan callisanii aqanii warra KFC immoo afaan cufusiisuu ani aqaniitti immoo warra Kamaal Galchoo warra kaanis warra xixinnaa paartii Oromoo sunis akkanuma warra jala isaan jala hin jirre aqanii rukutanii cufsiisuu danda'u jechaadha. Rakkoo akkanaa kana Oromoon ammallee baratee tokkummaasaa anaan tuquun bila hidda bosona keessaa ta'u hidda bosona keessaa tokko gaarkif isa dhumaa isa gamaa caakkaa isa gamaa sun tuchucho. Akkas ta'ee tokko ta'ee akka qeerroon 2016-17 sun yoo godhe malee Oromoonii garbummaa waggaa 150 odeessaa jirra miti ganaa waggaa 100 bitamna akkanatti. Baay'ee galatoomi dhiifama Raggaasaa Dr. Ibsaatu waan yaadachiise waa'ee dheengadda Amaarri dhalaa wayii argitanitti ta'a barreessanii Amaariñaadhaan afaan Amaaraatiin yoo nama keenya qabdan nama qabdan gadhiisuu baattan hiriira baanaa jennaan nama 160 Amaara nama ajjeesan Jeneraal Xigeemoo iyyuu dabalatee warra ajjeesan hunda gadhiisan. Warri Tigraayis immoo nama 3 erganiitu nama keenya gadhiisuu baatnaan jedhanii waan isaan jedhan lakki bilchiginnaatti hin dhufnu hin makamnu jennaan namicha isa silaa biyya gurguratee horii biyyaa baase biliyeeniidhaan baafate jedhaniyyuu gadhiisan isa warra isaa wajjin. As deebi'anii garuu ummatichuma silaa filee aangoorra isaan kaa'e ennaa kun akkanatti qabanii kan haa'u ABCD dhuma Oromummaaf sabboonummaa barsiise irratti diinannaa ta'anii. Maaliif sitti fakkaata wanni keessa filannoo keessaa dhiibanii baasuuf immoo aangoorra turuudhaaf ijaa fedhii qabaniif immoo jibbuma ilaalcha aba'oo sana ijaa qabanii fi Amaaraaf Tigree mararfatanii isa lammii isaanii sana hacuucu warra silaa iddoo baay'eetti mankaraare gammoojjii Eertiraatti bishaan dhabee waan nyaatu dhabee rakkachaa ba'e attamitti kana garaa jabaatan Oromoon immoo maal taateetu akka nama reeshiin tokko naaqalan tokko alala guurti jedhanii taa'ee maaliif ilaala akkuma Ibsaan jedhe yoo ennaa Jawaarii jedhanoo ijoolleen dhaqxee achitti marsitee namni 80 meeqa du'e isaan kun maaliif iyyuu hunduu akka diinaatti ilaaluu danda'e maali rakkoon? Fayyaataa yaada babal'aa kennitanii ka duraa waan duraarraan jalqaba jaalodhaa ka gaafatte abaa'oo biyyatti galuu irraa eegalee abaa'oon maal amanee galee kun hin dhufaa hin beekne ka jedhu sana abaa'oon biyyatti galuu isaatti baay'een keenya warri alas keessas jirru akka tarkaanfii guddaa tokkottidha fudhannes sababiin isaa abaa'oon biyya keessa ture kan yeroo sana biyyatti galee hooggana isaati ifatti beekamu malee abaa'oon biyya keessaa ba'ee hin beeku. Abaa'oon biyya keessatti opereetii gochaa ture. Gaafa hoogganni isaa ifatti galu hanga ta'e tokko mootummaa warra yeroo sana mootummaa aangawoota ta'an waliin dubbatamee okay nagaa buusnee hariiroo lolaa dhiisnee nagaadhaan hundi keenya siyaasaa ooffanna dhumarratti kan murteessu uummata Oromoodhaa fi uummata Itoophiyaadha kan jedhuun walii galamee ol seenamee haa ta'uti garuu abaa'oon dhibbatti jara kanarraa garaantii argannaa yookaanis immoo waan nu barbaannu hundumaa harkatti nu kennu kan jedhu illuushinii akkasii qabaachaa hin turre wanni kun expected waan ta'edha jechuudha. Kanaaf qabsoodhumaaf biyyatti galee adda bilisummaa Oromoo ka jijjiiramee hariiroo lolaarraa hariiroo karaa nagaa isa jedhu sanaan galamee egaa confusionii sana booda uumame humni qawwee qabatee bosonatti hafee lollataa jiruu fi hariiroon abaa'oo gidduu jiru amma inni propagaandaa ta'ee biyya hundumaa addunyaas rakkisaa jiru isa kanadha. Isa kanatti boodatti deebina. Ka Dr. Qadiidaan amma jedhe irratti ani uummata Oromoo komachuudhaaf ammallee hin geenye. Uummati kun hiraarsa baay'ee keessa ba'e yeroo dheeraadhaaf. Keessumaa waggooti 5-6 darban bara
2014 irraa qabee waggaa tokkoof walakkaaf xinnoo ishee boqonnaa fudhate malee ilmaan isaatti gabbaraa ture. Ijoollee isaatti gabbaraa maanguddoo dubartii dhiiratu jedhiin lubbuutti gabbaraa ture. Ijoolleen Oromoo dubbatan tokko yeroo isaan as ba'an immoo xinnoo ishee ijoollee keenya dhufe ka jedhuuni hafuura fudhachuu jalqabe. Kanaaf uummata Oromoo komachuun illee hedduu rakkisaa dhammatti. Maaliif yeroo dheeraa gara fuuldura keenya duraatti qabna sababii ta'eef. An komatamu yeroo hundumaa toora jalqabaa irratti mootummaa Itoophiyaadha. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyis haa ta'u, Mallasis haa ta'u, Mangistus haa ta'u, Haile Sillaasees haa ta'u, ABOf Oromoo maaf jibba yoo jette it is systemic. Sirnuma Itoophiyaatu Oromoo hin jaallatu. Oromoon assertii of godhennaan Itoophiyaan hin jiraatu kan jedhu qabu. Kanaaf Haile Sillaaseen namoota dhuunfaadhaan shuumata kennuudhaan isa kaan meereejii gaa'ilaan bifa kana fakkaataan waanuma fiudaalli tokko godhaa ture amma ta'e survive godhe yeroo dargii keessatti kireemiin isheen jalqabaa ijoolleen Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo uumanii gariin isaanii waggaa 10 hidhaa keessatti dabarsanii gariin isaanii immoo lubbuun hin jiranii hambaa isheerraa hafteetu adda bilisummaa Oromoo fuudhee biyyoota ollaa keessa jiraachuudhaan amma 1991tti jiraachise sana boodas waan ta'e hin beeknaa jechuudha. Amma garuu dhimmi adda bilisummaa Oromoof dhimmi qabsoo Oromoo ija dhiibee dhufeera. Ija dhiibee sababii dhufee fi ijoollee nama dhufan keessumaa namooti akka Abiyyi akka Lammaa Magarsaa fi warra ammatti maqaa isaanii dhabdoote kun warri buddeenaaf itti galanii isaan negligible isaan anytime baduu danda'u. Sistema sana garuu warri sustain goosisuudhaaf barbaadu ideoloojii Abiyyi Ahmed jalqabe sanatu Oromoo keessaa dangerous-dha. Oromoon Mallasiinis overcome godheera. Haile Sillaasees overcome godheera. Dargiis Mangistuus overcome godheera. Overcome naa ittu mo'ateera. Irra aanuu danda'eera. Irra aaneera jechuudha. Irra aaneera. Sababiin isaa hundi isaanii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoo fi yaada Oromummaa isa Oromoon of ibsachuu mataa ol qabate kana gaddeebisee yeroo isaan yaadanitti itti dhumee itti rakkatee itti hidhamee irra aaneera. Har'a iddoo ijoollee Oromootu taayitaatti dhufe jennee iddoo Oromoon xinnoo ishee hafuura fudhatetti namni afaan Oromoo dubbatu kuni akka aaraatti isayyuu waggaa 120 duubatti nu deebisee afaan fokkataa fi ideoloojii fokkataadhaan gadi ba'ee balaa kan nurratti fidee Abiyyi Ahmed kan komatamu kan itti gaafatamus jechuudha. Haala akkasii keessatti addi bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoo biroo yeroo itti intimideetii ta'an yeroo itti security'n mootummaa irratti duulu kana keessatti uummati Oromoo gara fuulduraatti ka'uun isaa nafu. Haa ta'u garuu warra kan kumatamu uummata Oromootu hin ta'in mootummaa. Lammaffaa immoo jaarmiyaalee Oromoo ammas maqaa dhadhootan fakkeenyaaf kan akka KFO kan akka PABO fi kanneen biroo gaaddisa hoggan Oromoo dhaabbanneera jedhamee kan ittiin ofumaaf akkaramaa ture duwwaa ta'uu isaa arginee jechuudha. Jawaar mucaa tokkoof nama 86 lubbuu isaa kenne. Namooti akka Jaal Abdii Raggaasaa ijoolleen qaqqaaliin kanneen akka Dr. Shuggut Galataafaa kanneen akka Kennasaa Ayyaanaafaa tariitii yeroo hundumaa miidiyaatti ba'anii beekamuu dhiisuun suni lees Oromoo yookaanis immoo lees goota isaan godha yoo ta'an hin beeku. Oromoon kana barbaada yoo ta'an hin beeku. Garuu qabsoo Oromoo Oromummaa kan mataa ol qabachiise adda bilisummaa Oromoodha. ABO diinni itti duulaa ture immoo kan iddoo kanaan ga'ee fidee uummata Oromoodhaan ga'ee namoota akka Abdii Raggaasaa fa'i. Namoota akka Jaal Kennasaa fa'i. Namoota akka Mikaa'el Booran fa'i. Namoota akka Dr. Shuggut fa'aa warra kaleessan akka Jaal Yeddii fa'i. Jarri kun jireenyaaf ABO barbaadani. Yookaanis immoo dantaa biraadhaaf namni ABO yookaan qabsoo kanatti seenin jiru. Baay'een isaanii jireenya qabu keessumaa alarraa warri dhaqan. Akka kanaatti yeroo humiliated ta'anii isaan utuu hin ta'in Oromootti humiliated ta'e sababii ta'eef Oromoon isa kana qalbeeffatee waan borgochuudhaa qabuu fi ammatti wal dhagahuu wal dhageessisuudha malee an komatamu mootummaa Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed kan Oromoo salphisaa jiru. Abiyyi Ahmed kan qaanessaa jiru. Sirriidha. Odaa dhiifama Raggaasaa nama 160 keessaa warra waan jallaa hojjete nama ajjeese nama fixe. Itti dhufaan jira. Itti dhufaan jira. Akkasi ka abba maddamariidha ka isa tokko yeroo qannesu isa tokko hin dammara. Attentionidha yeroo hundumaa Abiyyi kan inni godhu namoota markaba hate jedhame. Lubbuu namaa dhiisa amma lubbuun namaa irraanfatameera. Namoota xiyyaara hate jedhame Meetek Jeneraal Kinfeefaa warra nama ajjeese ifatti dhiifama godhee gadi baasee ijoollee Oromoo qulqulluu
jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromoo keessatti jireenya isaanii dabarsan hidhuuni taaktikii fi tooftaa nama kanaati jechuudha. Tokko. Lammaffaa Tigraay keessatti Tigraay akka mootummaa mataa isaa qabu tokkotti tiriitii military parade wataadaraawii tiriitii jedhan sana humna waraanaa mootummaan jabaan tokko qabu hundumaa agarsiisaa ture Maqalee keessatti. Inni biyya isaa ta'u. Isa kanarra darbanii dheengadda waggaa 45ffaa isaanii Finfinnee biyya Oromoo walakkaatti biyya mootummaan Abiyyi jirutti biyya mootummaa Oromooti jedhamu keessatti miliyoona maddaraashii dhufanii kan isaan dibbee Oromoo irratti rukutaniif silaa sababiin turre. TPLF bilisa baastuu uummata Tigraay malee daangaa Tigraay alatti jurisdikshinii qabu TPLF seeraanis politikaliis daangaa Tigraay alatti jurisdikshinii tokko hin qabu TPLF. Garuu Abiyyi warra sodaatu ittiin bu'u. Uummata Oromoo kana garuu akkuma ashkareetti dhimma tuffateera jechuudha. So haala kana keessatti kalpiriitiin inni jalqabaa namni itti gaafatamu waan kana booda ta'utti waan waggaa tokko keessatti ta'ettis waan kana booda ta'uttis maqaa Itoophiyaatiinis maqaa Oromootiinis kan itti gaafatamu Abiyyi Ahmed jedhee naman. Adda bilisummaa Oromoo tikfachuun dhimma uummata Oromooti. Abaawoon cabee jennaan iji Oromoo jaameera. Sababiin isaa paartii foormeeshiniin Oromooti sana booda kan jaarmiyaaleen Oromoo sana booda kan hundi isaanii kan seenaa Oromoo keessatti modern political organization uumee survive gochuudhaani kan Oromoo fi addunyaatti argisiise adda bilisummaa Oromoo duwwaadha. Kaafaa'oon moodelii sanarraa jalqabe. Paabaa'oon amma gaaddisa waliin qaban kuni baatii ja'allee hin caalu. Gangalataa dhufe iddoo kana ga'e. Har'a yeroo gaaddisni kuni walitti qabamu hogganoota adda bilisummaa Oromoo jiranii har'a Abiyyi Ahmed paalaasitti waamee walitti isaan qabee jedhani. Kan nama ajaa'ibu immoo interview hayyu dureerraan dhaga'e har'a kan OBS. Gaaddisni Oromoo kun gaafa uumamu dura taa'aan isaa Lammaa Magarsaa ture. Itti aanaa jaarmiyaa OPD'n yeroo sana jira. Lakkaa kana gidduutti Lammaan removed ta'ee bakka sanarraa badee Abiyyi Ahmedidha. Jaarmiyaalee Oromoo gaaddisa jaarmiyaa Oromoo kan walitti qabu. Wiizwaat akka maaltu sagalche jaarmiyaa Oromoo tokko yoo ganaan jiru Abiyyi. Waan Oromoo keessaa waa tokko hin qabu. Biltsiginnaa waan jedhamu Oromoo keessa hin jiru. Abiyyiin maalti iddoo sana kaa'e yeroo jennu already gaaddisa jaarmiyoota Oromoo inni jedhu suni security Abiyyi Ahmed jala galeera sababii ta'eef kana booda gaaddisni kun akka hin jirreetti kana fudhadhu. Oromoon isa kana beekuu qaba. Kanaaf abaa'ootti fudhachuu danda'uu qaba. Abaa'oon badee jennaan Oromoon hin bada. Jaarmiyaan abaa'oo booda uumame iddoo tokkoo nu ga'uu hin danda'u sababii ta'eef ummati Oromoo yeroo fudhatee kanarratti wanni jechuu qaba. Waan ammammaatti ta'uu deemuuf hidhaa jaallan keenyaatiif miidhaa isaan irra ga'uuf jaallabdiin amma disappiir godheera jedhanii firri isaa aanteen isaallee gaafachuu hin danda'u. Namni kun lubbuu jiraachuu isaa hin beeknu. Kanatti kan gaafatamu Abiyyi Ahmed tokkoffaa irratti, Jeneraal Biraanuu Juulaa lammaffaa irratti, sadaffaan Eewu Gabra Mikaa'el Dammallaash Gabra Mikaa'el security chiefin sun inni bakka Geetaachoo Asaffaa bu'ee suni isaan kun waan amma ta'aa jiru kana booda ta'uuf itti gaafatamuu isa kanatti immoo intellectualiin Oromoo beekumsaaf qabeenya ga'aa qaba kana gochuu danda'uudha qaba. Isa kanarratti illee hojjetama gara fuulduraatti jedhan. Asirratti ilaale asirratti wanni ni dawreefuu gaafii na gaafate dhiifamaa wajjin. Waa'ee jaallanii hoggaa haasa'u emotional ta'eetiin wanni dabre addi bilisummaa Oromoo kana keessa kana expectii godhaayii wanni akkanaa kun dhufaayee kan jiru gaafiin kee tokko na fakkaata. Irreedduu isaa raggaa isaan deebisee jira. Addi bilisummaa Oromoo haalli inni itti galee fi haala yeroo sanitti ture wajjin walitti madaalame kun hundinuu yoo kanaan duraas gartee kan qawwee nu qabachiise qawwee loluudhaaf filanne nagayni waan hin jirreef jecha biyyattii san keessatti. Poolitikaan Oromoodhaa yookaan yaadni Oromoodhaa waan hin keessummeessineef jecha qawwee kaafne amma gartee jarri kun eega piroomisii akkanaa kanaan dhufanii seennee laallaa kan jiru. Haa ta'u malee kana keessatti gaaga'amni sadarkaa wareegamaa ni dhufaayii kan jiru kana sana akka gaariitti irratti maratamee irratti haasawamee jira sadarkaa miseensota hundattuu jiraachuun ni malaa kan jiru jira. Garuu waa takka wanni beekuu qabnu sanitti dabalee wanni dubbachuu barbaadu raggaa isaanillee jira ammallee uummata
wanni jechuun addi bilisummaa wanni inni guddaan hojjete tokko sabboonummaa uummata Oromoo keessatti abaqaalee jira. Sabboonummaan kun immoo hanga fedhee yoo deeme cabuu hin danda'amu. Hanga Oromoo waan barbaadu argatutti. Amma waa'ee Johaar haasawaa turtan nama Johaar gartee iyyatee uummanni itti baheefii jira. That's a different thing. Garuu addi bilisummaa Oromoo wanni beekuu qabdu. Wanni beekamuu qabu. Fincila diddaa gabrummaa yaameeti wayyaanee caccabsee achirraa kaasuu danda'ee jira. Ammaas taanaan addi bilisummaa Oromoo yoo iyyate yoo fincila diddaa gabrummaa kana yaame biyyattummaan sanuu jiraachuu dhabuu ni malaa kan jedhu. Kanarratti qusannootu hedduutu jira. Uummannis gartee karaa adda addaatiin bahee hiriira wanni jechuun ka isaaniiti. Amma addi bilisummaa Oromoo waan kana hundaa uummatatti kanneen jira. Uummanni bahee waan fedhe godhuu danda'a. Garuu waa tokko beekuu barbaachisu. Jarri kunis kan hin beekne underestimate kan godhan amma xiqqoo kan harkaa jiran addi bilisummaa Oromoo biyya san keessatti caasaa kana hin jaamne kan isaan hin beekne qaba. For sure. So kanaaf gaafa fincilli diddaa gabrummaa yaamame san waan ta'e ni agarree amma san daran wanni ta'uu danda'amu waan hedduudhaatu jira. Kanaaf kan agartee underestimate godhuu dhabuun hedduu barbaachisaadha. Isaanis kana beekuu qabanii uummanni Oromootis haala jiru kana beekanii tarkaanfii ifii fudhachuun isaanirra jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa akka iyyannootti gartee waan isaanitti wanni jedhamuu hin qabu. Sila akkas taate guyyaa lamaan kana keessa rakkoo meeqaatamtu dhufuu danda'a ture jechuudha. So kana akkasitti beeku kanumaan itti dabaluu danda'a wanni irratti. Garuu addi bilisummaa Oromoodhaa humna cabuu hin dandeenye sabboonummaa Oromoodhaa biyyattii san keessatti abaqaaluu danda'ee jira. For 100%. Exactly. Anis durumaa wanni ani kaasee kana warra amma hin qabsoofna jedhanii kan uume Oromummaadhuma sanayyuu kan kaasee adda bilisummaa Oromooti. Kana namni soba jechuu danda'u hin jiru. Faranjii haa ta'u, Tigree haa taatu, uummanni impaayera sana keessa jiru Oromoo isaan aangoo irra jiranis hin jirres dabalatee kana namni haaluu hin danda'u. Abaa'oon yaada sana kan bu'uureessee, burqisiisee wallaansootti hin qabaa ture asiin gahee isuma isa balleessuudhaaf tattaaffiin jiru garuu hamma humna Abiyyi faa qofa miti akkan argutti. Kun ibsa gara gaaffiitti na fida. Laali waa'ee power constellation jechuu kooti. Humnumti biyya sana keessa jiruyyuu kan lolu silaahu Oromiyaadhuma irratti akkuma beektan. Tigraay Maqalee edda bilisoomsanii booda eessa dhufan? Finfinnee dhufan. Isaayyaas Afeworqii biyya isaa edda dhuunfatee booda har'a basaastota 200 galchee wal faanahuu Oromoon mirga argachuuyyuu hin qabaatu. Gosummaa yookiin naannummaan yookiin immoo istiraakchariin federaalizimiin suni waan gadheedha jedhee kan inni Eertiraadhaa bahee dhufee dubbatu waa'ee keenya. Dorzeenis kan nama ajjeesaa turte Buraayyuu irratti akkuma isin beektan hundi keenya achi turre. Naanna'ee Oromiyaan dirree lolaa dirree namni hundu dhufee nyaachuudha afaan banee hin walajjeefna malee asiin baanu jedhee irratti gamudha biyyi sun biyyi Oromoo. Gara fuulduraattis wanti kun itti fufa amma Oromoon humna argatutti akkan argutti. Amma duratti waa'ee gaaddisa Oromoo Raggaasaa Akkaasinatti fakkaata. Ennaa Abiyyi karaa tokko nama ajjeesaa, nama hidhaa. Ennaa nama hidhaa ennaan sin jedhu yaadadha. Dhiyoodhuma kana miseensonni adda bilisummaa Oromoo meeqatu hidhamee gadhiifame. Gammachuu otoo hin dabaliin jechuudha. Warri gadhiifaman baay'ee jiru gabbisaan fa'aa. Isinuu beektu. Nama baay'eetu hidhamee waggaa tokko hidhamee gadhiifame. Hidhaan warri jirantu jiru kan akka Qabsoo fa'aa, kan akka Yaasoo Kabbadaa fa'aa kan ammayyuu manadhaa jiru. Amma immoo dabalaniiti. Hidhanii immoo gadhiisu. Kaleessa dhanii har'a immoo gadhiisu. Plus Amaara dhanii gadhiisu. Tigree dhanii gadhiisu. Isa keenya immoo kaleessuma qabanii har'a gadhiisan. Kan inni argitanii inni argitu ibsa. Humna adda addaatu biyya sana keessa jiraatee kan hunda godhamoo namuma tokko Abiyyumatu waan kana waanuma warrukutu kana gochaa oolamoo maali wanti kun mee dhugaa dubbachuuf naan galu mee akkamisii galasiif.
Ila in general Oromootti hoggaa dhufu Oromoon amma argitee nama isa iddoo bu'u hin qabu amma mootummaa hin qabu jechuu dandeenya. Maaliif naannoo Amaaraa deemte amma ta'e iyyuu haa ta'u Dr. Abiy wajjin haa hojjetani malee mootummaan Amaaraa kanan gootanii naannoo keenya galtanii kanan tuqxanii kana gochuu hin dandeessanii hoggaa asitti Oromiyaa keessatti Oromiyaa uummanni hiikkachuu jira qawwee jedhani gadduun nageessu. Hin hiikkatu ittuu dabalatee hidhatee garuu barumsa kenninaaf akkatti meeshaatti fayyadamuu jechaa turani. Uummataaf dhaabbata mootummaan sun. Oromoon garuu mootummaan qabu. Kun dhugaadha. Mootummaa isaaf jedhee dhaabbatu Oromoon kan qabu of duwwaadha yeroo ammaa kana. Firaan biraan qabu. Ollaas hin qabu, firas hin qabu. Oromoon ofumaaf dhaabbachuu turre jira. Kana beekuu turre jira. Waa'ee amma nam tokkotu hidhaa maaliyaan jedhamu suni hin beekamu. Isa dhugaa jechuuf amma eenyu biyya sun bulchaa jira jettee beekuu hin dandeessu. Amma kaleessa Amaariffa dubbatu jedhani warri dhufanii isaan marsa. We don't know. Abin haa ta'u, Ijamaa haa ta'u, mootummaa Dr. Abiy haa ta'u, warra OPDO haa ta'u, eenyuyyuu akka ta'e hin beekamu yeroo ammaa kana. Maaliifi hoggaa gaafatamu kanaan dura ani hin beeku ture jechaa ture Dr. Abiy. Hoggaa Koloneel Gammachuun hidhame Meeksikoo irratti nama otoo saamuu qabame naan jedhanii natti himanii nama tokko akkamitti mootummaan hoggaa jiru ani hin taane itti himu. Kanaan duras irra deddeebinee jenneerra anis jedheera mootummaan Abiyyi cheenii security 2-3 qabaate malee cheeniin amma jiru kun waan gaarii kennaafii hin jiru. Inni nama gaarii dhachaa koomite. Warri securityni waan barbaadan akkuma durii akkuma yeroo TPLF suni. Hoggaa Maqalee hoteelii rukutamuu, hoggaa wiikiiliikii irratti kan bahe amma dhiyoo kana bahe argitaniitu maal gochaa akka turan dhumarratti ofii isaanii boombii dhoosanii ofii isaanii nama ajjeesanii abaa'ootu godhechaa turanii. Ammasii kanuma godhamaa jira jechaadha. Mootummaa dhumte ana responsibility fudhata. Anadha kan jedhu hin jiru yeroo ammaa kana jechuu dandeessa. Amma hoggaa barreen gaddaa hoggaa biyya deemne suni ani deebi'ee deemeen ture waa'ee ONN'ti. Saatii 5 faattan galamanatti namni si qabee namni si hidhu hin beektu. Yeroo TPLF koo mootummaan uummata hacuuceera, uummata ajjeeseera, karaatti namni na qabee na ajjeesa jetteen sodaattu. Nama karaa deemu sun hin sodaattu hoggaa TPLF sun. At least security'n uummata naannoo jiraatu suni isaan ittiin dubbatiin malee nagaa keetiif galtee baatee galuudhaaf ansi sodaachisu hin jiru. Yeroo ammaa kana abbaan barbaade si ajjeesee abbaan barbaade mana hidhaatti si darbata. Unumiti an si hidhee abbaa si hidhee hin beeknu fa'aa jedhuuni ani yeroo amma namni baay'een hidhamu. Kanaafuu baay'ee nama sodaachisa yeroo ammaa kana. Seera kabachiisuun akkanatti miti. Seera kabachiisuun warra seera kabajee biyyatti gale warra nagaadhaan mootummaa si wajjin hojjenna jedhanii keessattuu uummata Oromoo uummata Saawuzii warra akkana walitti dabalameetiin rakkoo akkanarraan ga'uun irra hin jiru. Abaaboos galuu duratti isa jette irratti dabaluudhaaf waan Borokkaa Saanfaa jedhan irratti abaaboon akka galuu warra puushii godhe keessaa tokko unudha. Hoggusi. Homaa miti uummata Oromooti ijoollee abbaa gadaati wal gargaartanii wajjin hojjettu hin hojjenna jedhanii dubbatanii lammaanfaa 9 dubbannaan nuti as teenyee puushii gochuu goonee ture. Isaani mamii keessa galanii ture wanti kun akka maal ta'uu danda'a rakkoo dhufuu danda'a kan jedhu sun ati jirtaa hundi keenya irra jiru kun puushii gooneerra Oromoo keessa seenaa warri liidarii jechaadha abaaboon biyyaa jiraatu malee uummata Oromootu puushii godhee akka galuun godhee jechaadha. Amma immoo taa'ee ilaaluun irra jiru. Nuti jirra galaa jedheeti uummanni Oromoo hoggaa rakkoo keessa seenanii immoo eenyuyyuu haa ta'u dhaabbilee Oromoodhaaf jedhee dhaabbatu amma kana uummanni Oromoo karaa seeraa adda hoggaa tuqamu dimokiraasiidha jedhameera nama najjeemne qawwee qabatanii jiraatanii jarri kun Finfinnee keessa jiru eenyuyyuu seeraa ala isaanii dhuun irra jiru. Uummanni Oromoo Jiwaaraa hidhamu, Maraaraan hidhamu, Kamaal Galchuu hidhamu, Daawud Ibsaa hidhamu uummanni Oromoo taa'ee ilaaluun irra jiru. Eenyuyyuu ta'e yeroo kana booddee. Kana ta'uu baannaan gabrummaa isa waggaa 100 keessan deebine keessa seenaa jirra yeroo ammaa. Kanuma hin jiru. Baay'ee galatoome gara raggaasa waan duratti kaafte keessa yaadatta Hayyuu Dureen illee dubbateera waa'ee gaaddisa Oromoo. Gaaddisa Oromoo waan jedhamu kuni miidiyaadhumaaf akka ta'utti ijaarame malee waa hojjechuuf hin ijaaramne jedhee obbo Daawud dubbatee ture jechaanis Facebook irratti dubbiseera.
wanti sammuu kiyyatti na dhufu amma deebii ibsaanii hundi keessan kennitan wal bira qabee ilaaleennaani fedhii fi amala jira miti doqnummaa aangoo Abiyyi irratti gorora cobsu kanannaan ilaalu keessa Biraanuu Naggaadeen gaddannaa dubbatu dhageessaniittu TV irratti bahee daldaltoota bira dhaqeetu horii ammanaa kennuu baannaan balbala daldala keessan isin irratti cufna jedhee dirqisiisaa jira. Kana kan godhu warra paartii badhaadhina ofiin jedhu kanaati. Kuni dimokiraasii dhiibuudha ta'a jedhee Biraanuu Naggaa dubbachaa jira. Amma gaa kana mataatti qabadhu. Horii humnaan dirqisiisanii kan dargiin illee hin goone wayyaaneen hin goone uummata hundarraa fudhatanii maal ittiin gochuuf filamuuf ittiin horii sanaan filamuuf horii akka filamuu barbaadan immoo farda tokkoo fi birrii 300 amma 500tti akkuma naannoo isaatti amma iddoo 2,000 kan falanti jira iddoo 500 fi 300 kan falanni jira akka dammaqinsa namaatti jechaadha. Ilaale egaa humnaan horii namarraa funaanu horii sanaan immoo warra farda qabuu fi qotee bulaa qacaranii fidanii magaalatti hiriira baasu deeggarsa Abiyyi footoo tishartiitti hojjetanii Abiyyi filaa jechuun kun utaalee immoo bakkee Lammaa Magarsaa irratti silaa abbaa barcumaa ta'ee gaggeessaa ture gaaddisan ofiisaatii fudhatee humnumaan namicha achi ari'achuu ennaa argitanii fi oduu nama naanna'aa jiru immoo paartiiwwan Oromoo hundi isaanii yoo mo'atan illee harka mo'atan sana keessaa Abiyyi kennanii inni waggaa 10 akka ministeera muummicha ministeeraa ta'ee itti fufu gochuudhaaf waliigaltee irratti dhiibaa jiraa jiru. So kana hunda wal bira qabdanii ennaa ilaaltan namichi kun aangoorra turuudhaaf tattaaffiin inni godhu isa amma ibsaan jedhu kana humna adda addaatu biyya keessa jira jedhan kana hin faallessu maaliifin inni aangoorra jiraachuudhaaf ennaa jedhu waliin rukutee jidduutti ol bahu ani jiraadhu malee Amaarriif Tigree wal fixaa ani jiraadhu malee Oromoon uummata kana ari'aa ani jiraadhu malee akkana ta'aa jedhee beekaa wal ajjeesisee beekaa walitti xaxee beekaa manadhaa doorsisee baasee kana godheetu kana godhaan jiru namichi kun Raggaasa innuma yaaddu. Samma jettirraan jalqaba yoo nani jiraadhe malee namni wal fixaasa jedhu kana Abiyyi miti kan jalqaba jedhe Mallas Zeenaawii akkas jechaa ture bara dheeraa biyyi kuni caafii edji isa dhumaarra gaheera isa qarqararra gaheera allayyaa qarqara dhaabbata sababii ta'ee fi ummati kun wal fixaa saba baay'eetu jira jedhee warra Ameerikaanii warra Awurooppaa sossobaa ture yeroo dheeraa. Erga Mallas du'ee Hayilamaariyaam ni dadhabaan illee biyya sana bulcheera. Ummati akka ummataatti walitti bu'ee illee hin beeku. Oromoon, Amaarri, Tigreen kan baatu akka ummataatti walitti bu'ee hin beeku biyya sana keessatti. Wanni poozitiiviin biyya sanaa tokko inni guddaan sana. Kanaaf Abiyyi waan rakasha kanatti fufee yoo jedhe yoo namni isa dhaggeeffatu yoo jiraate warri isaaf horii kennan haa kennani. Biyya keessattis alattis propagaandaa kana namni dhaggeeffatu jiru. Garuu kaduraa waa'ee dhimma hiriiraa humnoota siyaasaa power constellation Abbuma Argitu nama hidhaa. Namoota keenya amma kaleessa kan hidhe Amaariffadha dubbatu afaan keenya iyyuu hin beekanii. Izamaas ta'uu danda'u, Biltsiginnaas ta'uu whoever ta'uu danda'u. Kanaaf biyyittiinuu mootummaa hin qabdu. Inni jedhu suni anaaf fudhatama hin qabu. Biyyichi keeyosii keessa galeera. Garuu Abiy mootummaadha erga jedheeti ammanni ani lakki biyya kana kontrool gochuu hin dandeenye amma jedhetti amman jedhiinitti isatu mootummaadha waan biyya sana keessatti ta'u hundumatu isaatti gaafatama. Kontrool gochuu hin dandeenye jechuudha. Yoo kontrool gochuu hin dandeenye immoo mootummaan hin jiru uummati keenya isaa falatu. Adda Bilisummaa Oromoos hoogganooti keenyas miseensota Adda Bilisummaa Oromoos uummati Oromoos yoo mootummaan protectii san godhu ta'e ittisan kennuuf yoo ta'e hidhatee of ittisuudhaaf dirqamuuf deemaa jechuudha. Gara survival of the fittest. Theory state formation keessatti dur beektu namni democracy miti kan inni gaafate jalqaba. The Hobbesian theory of the state of nature ini democracy tun ta'in biyya heerri fi seerri jiretti namni hundumtuu potentially diina keedha. The war of all against all in suni abbaan ajjeesu beeku sababii ta'ee fi dictatory haa ta'u law and order humna barbaachisu eeguun barbaada. Kanaaf state haa dhaabbatu kan jedhu theory'n Hobbes Leviathan sanarratti hundaa'a. Amma Abiyyi lakki kana gochuu hin danda'u jedha yoo ta'e uummata Itoophiyaa walii galattu waa'ee dimokiraasii yoo dhiisee inni jalqabaa nagaa keenyadha kan barbaachisu kottaa kontiraataa haaraa seenna. Mootummaa tokko
kan heeraaf seera eegsisee nagaan gallee baanee akka gallutti nuuf haa godhu kan jedhu uummatadha silaa. Dubbichi garuu akkas miti. Biyya ani mootummaadha jedhee mootummaan tokko jiru keessatti namni akka barbaade godhoo ta'e nama sanatti itti gaafata, mootummaa sanatti itti gaafatama. Mind you, miseensi keenya yeroo hidhamu, hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hidhamu, namni biraa yeroo hidhamu mootummaatti dhaqanii iyyatu. Iyyataa jira adda bilisummaa Oromoo hoogganisa guyya guyyaan. Kana nuuf himu. Jaalodaan akka gaariitti beeka. Abiyyi quba qaba namooti kun hidhamaa akka jiran. Yoollee gaafa namooti hidhaman quban qaboo ta'e, yookaan without his knowledge kun godhama yoo ta'e, iddoo akkasitti kun godhameera isa jedhu dhaqee qorachiisuudhaaf humna isaatti qaba. Irree isaatti qaba. Namoota nan maqaa si dha'ee Biraanuu Juulaa humna raayyaa ittisa biyyaa olii gadi oofee nama mataasaa ol qabatee Abiyyiin xinnoo ishee qeequu barbaadu adeemee namni ajjeesisu Biraanuudha wattaaddara sanaan. Kan immoo nama ukkaamsisu Dammallaash Gabra Mikaa'el. Warri amma maqaa isaanii dhootan Taayyeen faa, Alamuu Simee faa, Abbabaa Garasuu faa gurbaanni Ijiptii fuudhee galee. Namicha gowwaa kana yoonni Haayiluu Gonfaa faa. Isaan kun immoo in ergamu tawarwaarii Haayil isa jedhan sana. Isaan kana godhu. Kanaaf Abiyyiitu itti gaafatama konisteleeshinii humnaa jedhamu keessatti. Yaa kaan torban darbe sagantaa kanarratti dubbadheeran Abiyyi populistiidha. Namni populistiin dangerasiidha. Hamaadha. Biyya balleessaa. Kanaaf Abiyyi bifa fedheenuu yoo itti fufe biyya kana balleessaa akka jedhu dubbadheeran. Ammallee poozishinii sanarra tura. Guyyaa lamaan sadan kan argitanii ittoo ta'e waan inni hojjetu. Adwaa Diliif jedhee dhaqeetu hawultii Minilikii miica. Abaaboo dhaaba. Yeroo abaaboo dhaabuuf yeroo hawultii Minilikii miicu sana kaameraa 4-5 duuba isaa jira. This is a nonsense. Tokko hawultii Minilik head of state in tokko dhaqee miicuun isaa. True, I think it's a camera. Well, let me finish. Symbolically waan argisiisuu qaba. Gara bara Minilikittan sin deebisa jedhe gaafa swoorii godhu gaafa kakatee barcuma Hayilamaariyaam irraa fuudhu kan inni jedhe sana. Arras kan inni gochaa jiru sana. Kanaaf populizimiin namicha kana biyya kana allayyaatti oofa. Regardless of Abaa'oo haa taanu, Oromoo haa taanu, Abiin haa taanu, whatever. Abii balaadha. Tokko. Waa'ee horii dirqisiisanii fuudhu amma bar out of control sababii ta'eef warrumti isa gorsinaa roadmap kennineerraa warri jedhanu ansaaniirraa yu ka'eera namichi bar. Baankota horii dirqisiisee fudha xalayaatti barreesse. Dargiin durbarii yeroo dargii baankii National Baankii fi Commercial Bank of Ethiopiaatu ture. Silasi mootummaatu harkaa qaba bara sana omtuun turre. Bara enterprise dhuunfaa jalqabdee baankoti uumamuudhaa jalqaban Mallas Zeenaawii faallee karaa security isaanii bilbilaniitu sodaachanii maallaqa fuudhu malee akka namicha kanaatti ifatti doolaara birrii 10,000 miliyoona 10 miliyoona 20 biltsiginnaaf kenni jedhanii gaafatanii hin beekan. Biraanuun faa kan isaan gadi baanii wanni jedhanii fi amma seeratu cabe. Namooti shareholderii ta'anutu itti waliin galiin warri kubbaaniyaa tokko keessa yookaan baankii tokko keessa shareholderii ta'ani qabeenya isaanii abaluuf haa kennamu haa dhiisu kan jedhee murteessu boordii kan filatu bulchiinsa isaa fi akkaataatti horiin isaanii sarkuleetii godhu kan murteessu shareholdersii ta'etu jiru warra CEO duwwaa dirqisiisuudhaan horii fudhataa jira. Kanaaf roadmap jarri kennineef jedha sanallee jalaa cabseera kan keenya duwwaa miti bar jarra. Namichi kan inni gocha. Hayyee Raggaasa daqiiqaan keenya dhumaa jiruu fi ibsaan yaada isaa sana hin kaasaaf hin kaasnee hin gaafadha. Maali? Dhimma hoogganoota jaarmiyaa sana isa hin kaasne gabaabamatti isa jedheen darba. Hayyi dureen irra dubbate OBS ni ilaaltanii ittoo ta'e gaaddisni hooggana Oromoo practically akka hin jirreetti kan inni dubbate sababiin isaa Abiy Ahmed already overtake godheera. Wanti Abiyyiin gaaddisa hoogganoota Oromoo keessa galchu tokko hin jiru. Sababiin isaa jaarmiyaa Oromoo hoogganu hin qabu sababii ta'eef. OPDO'n yookaan immoo ODP'n hin jedhu diigameera. Biltsiginnaan waan biraadha. Isa haa ta'u whatever biltsiginnaa wanni jedhamu Oromoo in ilaallatu. Keessumaa gaaddisa Oromoo keessatti akkaataa itti biltsiginnaan dhufee equationii sana keessa galu ammatti tokko illee hin jiru. Kanaaf xaqlaayii Taamaajoor Shuum Maarree akkuma Mangistoo Hayilamaariyaam sana hundumaa xaqallalee sababii qabateeruu fi bakka sochii Oromoo hundumaa qabateera. Kana irratti warra akka Dr. Mararaa fa'aa warra akka Jawaar fa'aa dubbachuu dadhabuu isaaniitti baay'een gadda. Hayyiduree adda bilisummaa Oromoo gabbaasee kan dubbate. Kanaaf hin jiru jedhe. Dhugaadha. Hin jiru. Gaaddisni Oromoo. Hayyee ibsa. Dhageesse amma waan Raggaasaan jedhe.
Ani waa isan dura sararee lafa sii kaa irratti waan inni sii dabalu tokko yaadadhu special zone jedhanii amma Abiyyi faa waan irratti hojjechaa jiran. Isarratti egaa Minilik, Haayile Sillaasee, Maaloo, Sirbuu, walaloo barreessuu, kitaabota madda marii kana hundumaa hirkaabinnaa maaloo kanatti dabaliiti mirqaana namichi keessa jiruu fi hammam furguggee fi ija isaa ashaboon dhiqatee halkanii guyyaa irriba dhabee nama hunda siifachi darbatee kennaa laaltugaa Oromoo balleessuuf afaan Oromoo sabboonummaan Oromoo balleesseera jechaa dubbatee gadi ba'ee as ministoota dhufee dubbateera Amaara bira dhaqee dheengadda Oromooni biyya kana keessatti uummata hin ijaaramne jaata hin sodaatinaa jedhee jara qobaa walitti qabeenyaa haasa'u namootiin baasantu jiru. Namichi kun tuffiirraa ka'ee garuu bakkee gahuu barbaadu sana nu qofa miti kan inni gowwoomsaa jiru. Oromoodhaan haati koo Oromoodhaa gara Tuulamaatii abbaan koo immoo Maccaa gara Jimmaatii jechaa tureetu Norway immoo dhaqee Faranjiidhaan haati koo Amaaraa walfanoo Kiristaanaa abbaan koo immoo Islaamaa jedhe karaa lachuu nyaata gaa karaa Dubaay yoo dhaqe ikonomik zoonii nama Minjaari Hadaama maaloo lafa Guraagee kana shonkoraa hunda walitti dabalee akka Chaayinaa bara 1970 special zone uumee Oromoo sana cabsee board of directory uumee boordiin sun immoo seera mataa isaatii seera taaksii baasee Oromoo kana bittimsu Oromiyaa kana balleessu gochuu nama jiru jaa ta'eef har'a seedhee boru si gadhiisu karaarra si ajjeesee dhiiga kee gannaquu qayshibiriin duratti kaasaa ture sana buraayyuu irratti raawwachuu isa miti kan si jechisiisu maali? Maali isa mitiin si jechisiisu? Maalidha isa mitiin? Ati kan jettee nama ajjeesuun beekamu izaamaa ta'uu danda'a maaloo ta'uu danda'a warra. Elaayi akka ani akka individualitti ati waan sitti fakkaate waan dhageesse jechuu dandeessa. Akka miidiyaa tokkootti yoo akka dhuunfaa tokkoon abaluutu mootummaa dhuunfaa godhee jedhee dubbachuu hin danda'u. Qorachuun nurra jira. Naannoo lafa jiru sun nama akka nuti dhaqnee nama interview goonee hin gaafne. Abiyyi mootummaa Dr. Kadire, mootummaan responsibiliidha waan ta'uufi jechaa irra. Goone yoo ta'e iyyuu hin qabu. Gaafii kanan jenne mootummaan wanti durattis jedheera. Galtee baatee galuulleen sodaatta yeroo ammaa kana. Kanaafi eenyu sodaatta jedhe amma gaafiin koo. Naman beeku namti si bulchuun jiru kositti mi'oggaa mootummaa wayyaanee suni haase jeneraal Oromoos taate Oromummaa keetiin ni sodaatta. Garuu gadi baatee yoo galte yoo mootummaa wayyaanee sunitti dubbachuu baatte namni si tuqun jiru. Amma mootummaan Abiyyi immoo addaa jechaa jirtu. Addaadha mootummaa biyyummaa isaa duwwaa toon ta'in security'n biyya suni mootummaan security uummata isaa isa bulchu sun uummata populationii biyyaa sun uummata magaalaa Finfinnee jiru magaalaa Amboo jiru suni nagaasaa eegsisuu hin dandeenyedha kanan jechaa jiru. Ayyee beekaa godhamoo hin dandeenyedha odaa maal jechuu barbaadde? Ani fidde koo yaada koo fixuun irra jira. Dr. Kadira fichisiis. Ani fixeeni ammala waa'ee Abiyyi faa kana amma waa'ee Abiyyi ani ammasii ani duratti raggaasaan jedheera. Uummata Oromoo anaan dabalatee komachuun irra jiru uummata Oromooti. Maaliifii jedha? Abiyyi waan gochuun pilaanii gochuu qabu nun dhoksine. Naannu oksee nu gowwoomsaa ture akka Lammaa Magarsaa faati. Akka Jawaar faati waan tokko nuun jedhanii gadi qabaa callisaa wanta kana ijoollee keenya jedhan. Abiyyi waan nu dhokse tokko hin qabu. Komii irraan qabu. Maaliif jettee? Gaafa calqabu waa'ee Minilik waa'ee Haayile Sillaasee kaaseetiin direction inni qabu sun nutti miira. Akka nama gaarii akka ta'an, waan gaarii akka ta'an. Isatti aanee totoon turuun immoo sabboonummaan gadi xinneessi Oromoo jedhe. Fudhanne isas callifnee fudhannee jechaadha. Deemee gochaa ture. Isatti aanee waa'ee afaan Oromoo maal jedhe Finfinnee nan hunda keenyaati eegale. Oromoon callise ammasumaa jechaan turre jechaadha. Isatti aaneeti immoo waa'ee lafaa. Lafti amma jette sun naannoo keessattuu Shawaa jedhamu isa durii sun East, West, South kana walitti qabameetiin Finfinnee jala oolchuudhaan walitti qabameetiin karaa wanniitiin master plaanii kan wayyaanii plaanis godhaniitiin misoomaanis jedhaniitiin naannoon sun naanna'ee Finfinneetti yoo ta'e Oromoon addaan cittee jechaadha. Kadhattee deemta Finfinneen hankee yoo ta'uu baate
karaa sun sin dabarsu yoo siin jedhe Finfinnee seera kadhattee deemtaa jechaadha. Gibira iyyuu kaffalechiin darbuudhaaf yoo siin jedhe akkas gootaa Oromoon addaan citee jechaadha. Iddoo 4 iddoo 5tti addaan citaa jechaadha. Kana gochaa jiru callifne homaan jenne. Isatti aanee eengadda waggaa dhaqee dubbatu Adwaa maalii jedhu sun irratti ምናምን biyya ቤተና አቃጥልም jechaa ture. ለቁርጫ ብለን ቤተና አቃጥልም jechaa ture. Oromoon homaa jechaa jiru. Maalsi kana caala maalsi itti hima? Oromoon calliseetuma fudhachaa ture. Balleessaan qabu inni. Waan balleessa. Warra kaan komachuu dandeenya. Warra nu fakkaatanii balleessaa hojjetan akka Lammaa faan keenya inni akka Jawaar faan keenya inni waa qabsoo Oromoo gadi qabanii qeerroon akka addaan bittinnaa warra godhan rakkoo isaanii hin komachuu dandeenya. Ani garuu Dr. Abiyyiin koman waan gochaa jiru hunda sun dhugaadhuma nuttumee isuma gochaa jira. Diinummaa sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf ija isaa banatee afaan guutee isinan balleessa jechuun san qochiisu. Hayyee Oda nama sitti mesun akkamitti komatte hojibbite si jibbineetti ofirraa buufte malee nama sin jaaladhu siin jedhe sun akkamittiin si na jaaladhu. Walii galle. Bareeda jaalqadiidha waan nu himee fi waan immoo practically innummaan ajajee hojjetaa jiru hedduutu jira. So kana gartee tokko tokkoon himuun ni mala. Garuu waan takkaan jechuu barbaada. Fakkeenyaaf amma jaallan hidhamaa jiran kanarratti waa takka jechuun barbaada. Gama keenyaan nama 350 akkana kanneen karaa adda addaatiin hidhamanii xollaay turee kan xollaayii fi qalintoo kan geessan maqaa isaanii liistii isaanii wajjin kan warra gartee dhala namaatiif falmaniif dabarsinee jira. Amma immoo Awaash Arbaatti illee namni dabarfamaa jira. Qalintoo fi wanni xollaay guutee fi guunnee hin beeku garuu manni hidhaadhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti Oromoo malee hin agartu kan jawutu jira. Amma beetu mana hidhaa qofaa miti. Tumiinsaa fi reebichaa fi gartee hiraarsuun uummata miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti bakka adda addaatti gahaa jiru is unbelievable jechuun ni danda'a. Amma dheengaddumaa'u gaafa jaallan mana hidhaa osoo hin geeffamin mana isaanii weeraran san naannoo sanitti kashlabboota hedduu maallaqaan bitanii naannoo san guutanii turan jiran. Ijoolleen hoggaa laaluudhaa deemtu gariin tumameeti achi deebifame jechuudha. Kan tokko mana hidhaa gaggeessanii kana poolistichummaanuu kana maaliif osoo hin tumin fiddanfaa jedhee lolefaatu jira jaan. Sadarkaa akkanaa kana jirra gartee maafiyaa gavarnamentiidhaatu deemaa jira biyyattii san keessatti. Inni guddaa wanni beekamuu qabu maali? Kanneen gartee warra akka gartee waan insaa boosii eenyuuti boosii abii san insaa fi miteekii faa keessa boosii wanni ture waggaa gadhiisanii Oromoota qabanii hidhuudhaaf tattaafachuun kun hedduu nama gaddisiisa tokkoffaa. Lammaffaa immoo bakka barbaadanitti akka fedhanitti hidhanii ajjeesanii seenaa Oromoodhaa xureessaa adda bilisummaa Oromootti dhoqqee dibaa tattaafata gartee elekshinii jedhamu kana democratic and free election ni ta'a jedhamee eeggamuun kunis hedduu gaaffii namarratti fida. Keessaafuu gaaffiin ati reefuun tana kaaftee maali gurmuu hogganoota gamtaa maali gamtaa hogganoota gaaddisa hogganoota kan jiru sana maqaan nurraa badee maaliif also pissed off is all the thing beeta especially one jaallan irratti godhama kanarratti ilaalchiseeti. So amma fakkeenyaaf isaantu hogganoota dhaabaati jedhanii achi walitti qabamanii waan tokko murteeffatanii waanuma isaan irra gahuu hogganoota kanarratti hiraarfamuudhaaf ofiisni isaanii cufamuudhaaf kanarratti gahuu dubbatanii kan mootummaa bakka bu'ee namni achi jiru yoo waa godhuufi hin dandeenye gamtaadha jedhanii wanni isaan haasa'an maali gaaddisa jedhanii wanni it's really unbelievable wanni akkanaa kunis. So an kanin arkaa jiru biyyattii san keessatti haalli amma deemaa jiru kun yoo kan deemee itti fufu taate biyyattummaan sanuu karaa tasgabbii dhabuudhaa fi jeequmsa guddaatu irra gahaa kan jiruun yaadaa jira. Amma gartee waa hedduu nutti himee jira kan jiru obbo Qadiidaan himee jira. Dhugaadha haa nutti himu garuu xiqqishoo bit yoo gartee umman waan kana waan akka barbaadamu akka jaamusanitti gartee maali nuusa nagastillee ta'uu kan barbaadu yoo taate fedhii ummataallee guutuudhaaf xiqqishu silaa tattaafatee irra wayyaadhaaf.
kan jedhuun qaba gama kiyyaan. Ayyee egaati amma dubbii keenya gara gudunfaatti ennaa deemnu gara raggaasaattan dhufa. Wanti waggaa lamaan kana keessatti Oromoo irratti raawwatame silaa waan gabroonfataan biyya alaatiillee yoo dhufe waan hojjetudha. Fakkeenyaaf Xaaliyaaniin ennaa dhufe caasa mataa isaatii ennaa diriirsu daandiin ijaaraa, mana barumsaa ni ijaaraa, loltuu of jalatti ni ijaaraa, baandaa jedhamti loltuun suni. Nama ajjeesuu dandeessi, nama hidhuu dandeessi. Egaa zamana Xaaliyaanii waan biyya keenya irratti uumamee argitu. Dargiinis sagantaa siyaasa isaatii innaa diriirsu dabballoota qaba. Warra nama ajjeesan qaba, basaastota qaba. Wayyaaneenis waggaa 27 sanuma gochaa baate. Amma inni keenyaa kun egaa inni keenya jennee nuti abdanne namni Oromoon ijoollee keenyatu aangoo qabate ilmaan abbaa gadaati maaloodha jedhee ofumaafuu wal diige amma fakkeenyaaf Amboo fudhadha. Jes iddoo biraa dhiisaatii akka fakkiittan fudhadha magaalaa Amboo. Anatuyyuu gaafa ijoolleen gartokkeen horii gurmuu Abiyyi fa'a irraa fudhattee gara sana deeggaruu jalqabdee dhugaarra baqatte gartokkeen immoo hidhamuu jalqabdee gartokkeen ajjeefamuu jalqabdee magaaluma Amboo sana jechaadha. Sana keessatti haala sanaan laalu dhiiroo gara fuulduraatti nuti warri Ambootti dhalanne qaaneffachuuf deemna. Amboo nama bakkee sochiin keessaa bara 2014 kaasee irratti sochiin jalqabee giinci dabalatee jechaadha. Amboof giinciin waluma bira silaati. Itti qaaneffachuuf saalfachuuf deemna. Namni keenya sagalee tokkoon ka'aa ture sun hamma duubatti deebi'ee wal diiguu horiidhaan wal diiguu jalqabeera jechaan ture. Yoo argitan har'a namni Adwaa faarsu Adwaan kan keenya kan jedhu waltajjii Oromiyaa naannoo Amboo fi Wallisoo irraa burqaa jira. Kan nama dhibu, kan nama gaddisiisu, kaka'umsi waldaa Maccaatuu Lamaa achi jalqabe sun. Kan abbootiin keenyatti abbaan koo akka fannifamullee itti murtaa'eera. Arga waliin kaafa. Maamoo Mazammirfa. Lafti sun har'a deebi'ee diigamee ijoollee maal kanaan dura kaansariin inni jechaa ture kanaaf. Seeliinuma kee keessatti deebi'ee ajaa'ee seelii kee ajjeesa. Kanaafan jarri kun kaansarii keenya jechaa ture. Amma Oromoon naa diigan gandaan. Ijoollee Oromoo ilmaanuma Maccaa gosa keenya lixarraa dhufan. Amboo yoo qubatan akka ormaatti ilaalanii. Buraayyoo qubatan akka ormaatti ilaalanii ajjeesuu fi ajjeesisuun hidhuun biyya ari'uun isa Xaaliyaaniin nama gootu isa Dargiin nama godhu. Na Dargii ani namni ID argisiisa. Hoteela buluu barbaadde maaliif dhuftee eessa bultaa guyyaa ammamii bultee qabaleen si gaafataa rakkoon hin jiru. Bultee deemta. Har'a garuu si ajjeesu. Duratti kanaafan Qayi Shibbirii kaasaa ture argitanii. Naanna'ee karoorri Abiyyi qabu humnaan Oromoo cabsee laamshessee Eertiraa gaaraa gad fidee laal. Oromoo amanuu dadhabee jechaadha. Basaastota Eertiraa Finfinneen isa marsanii har'a isa eegan. Warruma Oromoo gane bara 1991 Oromoo ganee hamma ammaatti iddasii namni lubbuudhaan dhabame meeqa kan ta'e har'a deemnee achi jalatti galle. Oromoon taa'ee dhaggeeffata. Badii taa'ee dhaggeeffata. Amma ida'amee walirra tuulutti eega ta'uu hin hadoole ta'uu waaqnaa beeku qaaneffachaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf saalfachaa jirra amma. Kanaaf wanni si gaafachuu deemu karoora Abiyyi baasee ija baasee itti deemaa jiru kana. Master pilaanii duratti Dr. Qadiidaan yookiin ibsaan maqaa dhahaa ture. Deebi'ee dhufee amma akka Chaayinaa Central Planning eeriyaa tokko qofa tasgabbeessanii prosperity soorummaa badhaadhummaa jedhee inni dubbatu sun yoo nurratti raawwata ta'e raawwiin sun qotee bulaa Oromoo achi buqqisa. Uummata Tuulamaa fi dabalatee Arsii fi Macca kana hunda achi buqqisa. Eessa dhaqa uummanni kun? Kanaafuu namni keenya ka'ee master pilaanii dura dhaabbate maal gochuutu irra jira? ABO'n gaafuma dura galu plan A, plan B, plan C jedhee wanti kaawwate jiraachuun irra hin turre. Innaan kana jedhu
ijoolleen har'a bosonatti hafanii hin gallu jedhan dhugaa dubbachuudhaaf uummata fageessee ilaalu ta'uu isaanii argitu. Diina Oromoo cabsuudhaaf aangoo qabate ijoolleen sun lakki deemnee jalatti hin bullu jedhanii har'a du'aa jiraachuun isaanii, beela'aa jiraachuun isaanii, cabbii bokkaa fi wanni keessa rooba keessa jiraachuun isaanii hammam akka Oromoo boonsuun irra jiraatu waboo dubbachaa hin jira. Bakkee hundi warri jiran. Ijoolleen immoo hattuu biyya alaa kana teessee waboon iddoo baay'eetti cicciteera jettee odeessitus diinummaa ishii fi horii ishiin amma Abiyyi irraa fudhattee kana legellee dhagaa jirra. Seenaan illee isaan komata. Hundaafuu mee waan kana irratti isin gaggabaabsaatuma daqiiqaa tokko fudhadhaatii kanaan guduunfina raggaasa. Bari fixxanii waan Abiyyii fi mootummaan isaa Oromoo irratti gochaa jiru fixxaniitu. Oromoo waan qabsoon Oromoo hamma ammaatti argamsiise iyyuu dachaasee sharafee balleessuu irratti kan duulee waggaa tokkoof walakkaa gara waggaa lamaaf deemama Maarch yookaan Eepiriil dhufuun waggaa lammaffaa isaati. Erga masaraa mootummaa seene waggoota lamaan kana keessatti waan baay'ee godheera. Tokkoffaa mootummaa Oromiyaa jedhamtu shumallee OPDO'n nuti nu jubbinu sun at least maqaa Oromoo qabattee mootummaa Oromoo daangaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo uumee mootummaa cimsaa keessaa ba'e sana akka biyya Oromootti entity Oromoo gootee bulchuu yaalteetti achi keessattis sabboontonni baay'een dhalatanii qabsoo adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo godhaa ture horii deeggaranis turaniiru. Abiyyi sana balleesseera. Oromiyaa inni jedhu kuni kaartaarra inni jiru kuni eventually baduudhaaf kan isa dandeessisu biltsiginnaa paartii fidee paartiin filamiin paartii eenyu vootiin kenninii fi ittiin biyya bulchuu irratti biyya Oromoo irrattis wanni godhee fixeera. Sadaffaa toxic kan ta'e akkuma tamma jettee ijoollee amma dur naannoodhaan kutaadhaan walitti naqu warri Oromoo adda baasuu barbaadan. Ijoollee magaalaa tokko keessaa warra walajjeechaaf wal barbaadutu jira. Magaalaan Amboo fakkeenyadha. Ijoolleen artistooti bakka lamatti citanii du'aaf ajjeechaaf wal barbaadaa jiru. Toxic kan ta'e. Oromiyaan akka entitiitti jiraachuudhaaf itti fufuusaa sana akka completely akka badurratti amma election kana eeggatee waggaa haaraattu waa tolfatee awaajiin as ba'aa jira kan jedhamutu eegamaa jira. Isa hin beeknu. Kanaaf waan isin jettan hundumtuu sirriidha. Abiyyi biyya keenya balleessuudhaaf nama dhufedha. Kanammoo akkasumatti free ride argatee akka barbaade godha jechuu miti. Hidhaaf ajjechaan amma jiru hoogganoottiif miseensota adda bilisummaa Oromoof qabsaa'ota biroo kanneen akka KFO dabalatee bakka hedduutti hidhamaa hiraarfamaa kan jiranii fi sababii rezistansiin jiruuf kun ta'uu hin danda'u kana riversii gochuu qabna jedhee lolaa jira qabsaa'oti ilmaan Oromoo uummati Oromoo adda bilisummaa Oromoos jechuudha. Frikshinii kana gidduutti hidhaa fi hiraarri kun kan inni dhufaa jiru. So amma maal goona akka Oromootti already Dr. Qadiidaan sila jedheera namni kun nutti meera. Utubanni nutti muyyuu lakkii tooftaadhaa fi jedhee warri kana dura yeroo hedduu mee yeroo kennaa fi utuu inni nu nyaatu tooftaadhaaf nu nyaata tooftaaf nu ajjeesaa jira callisaa warri jedhaa ture dhaqeetti galillee arra saalfatee waan jedhu wallaaleera. Amma waan Dr. Hundaasaanii gara dhumaarratti jette fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo leegaasiinsaa yeroo hundumaa adda bilisummaa Oromoo irraa fagaachuu hin danda'u. Waraana kana kan uume kan leenjise kan bobbaasaa ture adda bilisummaa Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo harka bitaa fi harka mirgaati. Garuu haala amma jiru kana keessatti waraana kana gidduu fi adda bilisummaa Oromoo gidduu mootummaan seenee gargar kutee haala amma jiru kana uumuusaa hundi keenya quba qabna. Inumayyuu immoo kan nama dinqu kan inni odeeffannoo haaraa interviyuu waayee dureeraa dhageenye waan kana rizoolvii gochuudhaaf humni alaa humni sadaffaallee United Nations Development Program UNDP nu gidduu galee ekspertoota fidee akkaataa itti rebel armii tokko repatriate godhani foorsii biyyaatti akkaataa itti dabalillee sin gargaara jedhanii qabeenyaaf ekspertiizii wajjin dhufanii kan karaatti cufe mootummaa Abiy Ahmed ta'uu isaan waan hedduu nuun himne hoogganni kun malee bukoo baay'eedha kan mootummaan kun qabaachaa garuu ittiin adda bilisummaa Oromoo fi hoogganoota isaa sababa godhatee ijoollee laga jirtu ni raarsaa jiru. Haa ta'uuti ijoolleen waraanni bilisummaa Oromoo ijoollee laga jirtu kuni amma inumayyuu caalaatti deeggarsa argachaa dhufte. Miseensotaaf hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irraa miti kan isaan deeggarsa argachaa jiran. Warra dur abaa'oo balaaleffatu warra abaa'ootti hiikuullee hin barbaannedha irraa abaa'oon duruu dhugaa qaba ture jedhee waraana kana alarraa kan gargaaraa jiru. Caasaa dhaaba kana alatti. Kanaaf waan mootummaan sun godhu deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo ol dabalaa deema.
biyya keessaa adda bilisummaa Oromootiif deeggarsa ol dabalaa deemu. Kan uummata Oromoo irraa barbaadamu yeroo hundumaa in unison ani Oromoon adda ba'eeraa hin jedhu gargar ciruu yaalaniiru abbaa fardaa tokko 300 500 akka quality farda isaatti baay'ee nama qaanessudha kun. Isa kana warri donor countries warri Awurooppaa fi warri Ameerikaa illee isa kana bira ga'anii ajaa'ibsiifataa jiru. Biyya fedhettu ta'ee hin beeku. Kanaaf uummati Oromoo hirameera hin jedhu haa ta'uuti dabballooti warri kashlabbeen biyya kanaati Ameerikaa fi Awurooppaa irraa biyyatti galtee horii UNDP nyaattu sanaa fi kanneen artistoota tokko tokko kan cal jedhaniidhuma footoo Abiyyi wajjin ka'anii guyyaa tokko masaraa mootummaatti affeeramanii warra olola oofan duwwaadha. Kanarraan kan hafe uummati Oromoo dhiyaabaatti kaabaa kibbatti ammallee hiraarumsuma tokko jala jira, rakkina tokko dhannamaa jira, feetiin isaa tokko ta'e hin beekaa. Keessumaa gama dhiyaatiin waan amma ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu Wallagga irratti dadhabanii Buraayyuutti dhufanii nama gama dhiyaatii dhufe amma Amboo fi gara Gindabarat magaalaa xiqqoo tokko Cobii jedhamtu gadi namni dhufe naannoo Buraayyuutti argame waboo sababii ta'eef qabamuu qaba. Namni Wallagga irraa dhufee naannoo Buraayyuu qubate qabamuu qaba. Inni kun sarkulaarii seeraan darbee Biraanuu Juulaa fa'aa Dammallaash fa'aa hojiirra oolchaa jirani. Isa kana immoo itti dhiyeenyaan kan hojjetaa jiru warra akka Taayyee fa'aa warra akka Alamuu Simee fa'i. Nama gaddisiisu namicha sila jedhe namicha gowwaa kana inni Haayiluu Gonfaa namicha jedhamu kanaa fi Abbabaa Garasuu isaan immoo ijaa isaanii warra adda bilisummaa Oromoo irratti Eertiraa irratti Asmaraatti haaloo ture sana ijaa bahuudhaaf amma carraa mootummaa ulee godhatanii ilmaan Oromoof hoogganoota keenya irratti karoorrisaa jiru namoota kanadha jechuudha. Kanaaf uummati Oromoo kan inni beekuudhaa qabu isa kana. Haayiluu Gonfaa fi Abbabaa Garasuu gaafa wayyaanee jalaa ba'anii abaa'otti dabalamanii abaa'oo ta'uudhaaf hin dhaqne. Jaarmicha diiguudhaaf dhaqan, jaarmicha balleessuudhaaf dhaqan. Garuu jaarmiyaan kun sarvaayiv godhee jiraatee biyya isaatti Finfinnee walakkaatti deebi'ee waajjira isaa sababii banatee fi amma immoo sakaleessa dadhaban ammas Abiyyi faa jala galanii deebi'anii Lammaa faa jala galanii. By the way, namni Lammaa jedhamu ofiisaa yoo kabachiisuu hin dandeenye sababii ta'eef Lammaan nama du'edha. Kanaaf namooti Lammaan daganaa deebi'ee dhufee pinaakii sanarratti ol ba'ee waanuuf godha warri jedhu warruma akka isaa du'edha. Ilmi namaa yeroo tokko duwwaadha kan inni seenaa hojjetu. Karaa bollaansaa gubbaa ga'ee gad deebi'eera. Kanaaf uummati Oromoo kan inni eeggachuu qabu saroota warra akka Haayiluu Gonfaa fa'aa, warra akka Abbabaa Garasuu fa'aa, Gurbaa Taayyee jedhamu kana aannolee fi calanqoon sheekoodha nama jedhee afaan Oromoodhaan nama barreessu waan kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf mootummaan Dargillee akkas Oromoon goone dhugaa dubbachuudhaaf. Mangistuun fa'aa ideoloojiin koominizimii tireendi ture biyya lafaarratti. Marxism was at heyday yeroo sana. Kanaaf Marxizimiin nu baasa jedhanii jala seenan malee Oromoo akka Oromootti isolate godhanii uummata tokko yeroo sana attaakii godhanii ture. Yaalaniiru theoretically ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ይዳቡዳን የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ጀቹዳን ኮንሰፕቹዋሊ ያለሜራ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስቴዲስ ጀዱ ኤትኒክ ስቴዲስ ኢኩን ቱሬራ ያለኒሩ ጀቹ ኮቲ ገሩ akka abiyyitti ifatti ኦሮሞ በሌሴ ብልጽግና ሁንደ ኬኛ ኦሮሞ አማራቱ እንደይን ሁንደ ኬኛ ነምበረ ጎዴ nugusa ta'e irratti mul'achuudhaan nama barbaadu nagarre sababii ta'eef Oromoon kan irratti dammaquu qaba. Hayyee gowwaa waan wallaalee wallaalee jedhu odaa daqiiqaa tokko daqiiqaan keenya nu jalaa dhumaa jira. Hayyee bareeda waa'ee barattootaa kan kaaftan kana kareeffaate naannoo Amboo qofa osoo hin ta'in ammaan tana naannoo Direedawaattis waan akkasitti deebi'eeta. Barattoota naannoo dhihaarraa dhufa Wallaggaarraa dhufa qofa filanii ariihuun kun wama forsiin tokko akka jiru ajajni tokko akka jiru sigarsiisa. Mana hidhaattis fakkeenyaaf ati eessaa dhufte faajaanii bakka hiriiraa kana faatti hoggaa nama waliin guuran kan Wallaggaa irraa dhufne jedhu naannoo Wallaggaatti iyyuu mana hidhaa deebisuu kaan gadhiisuu kan hundaatu tahaa jira jechuudha. So wanni tahaa jiru dhugumatti yoo dubbanne waan gartee maal command post jedhanii naannoo tokko tokkorra dhaabuu qofa osoo hin ta'in Oromoota naannoo sanii hiraar dachaa irratti uumuudhaaf kan tattaafataa jiran ta'uu agarsiisa jechuudha. Kana keessatti waa takkaan jechuu barbaada. Amma mootummaan kun fakkeenyaaf nu hundinuu biyya alaa jiranii garra. Amma mootummaa fakkeenyaaf paartii dimokiraasiidhaaf
yookaan immoo paartii riipooblikaaniidhaaf akka irra ni godhan fandi godhun agarre. Lachuufu ikwaalii waan takka ni kanna garuu mootummaan Abiy yeroo ammaan tanaa kana qabeenya mootummaa baasee miliyoonotaan kan na filaa je'ee hiraa jiru ta'uu isaa taakka jaa. Lammaffaa immoo hojjettoota mootummaa hiriira baasu mootummaa akkanaa maal dirree dimokiraasiitii jira jee hojjettoota mootummaadhaa hiriira baasee Abiy deeggaraa jechuun poolisii mindaa uummata Oromootiin fakkeenyaaf mindaa taaksii biyyaatiin kafalamuuf baasanii hiriira bahaa jechuun mootummaan akkanaa mootummaan dirree dimokiraasiitti nama gadhiisa jedhanii eeguun hedduu nama gaddisiisa. An gama kiyyaan natti mul'achaa jiru. Garuu inni guddaan yeroo ammaan tanaa kana keessatti rakkoon biyyattii san keessa jiru hatattamaan yoo tolfamuu baate keessaafuu kanneen gartee yoo rakkoon uummanni kun mirga isaa kan argatu yoo taate rakkoon itti dhufa jedhanii yaadanii gartee uummata hiraar dur keessa deebisuudhaaf tattaafatan kan if achi baasanii yookaan immoo some kind of wanni godhuu baatan yoo godhan malee kanneenuma duraanii kana bakka hunda deebisanii qabeenya uummataa saamuu ammaas ajjeesuudhaaf hiraarsuun amma akkaan dhaga'utti even executionin faan ajjeechaan tokko faanaan akka raawwatamaa jiruun dhagayaa jira. Kun hammam takka akka dhugaa ta'e hin beeku garuu fuulduraaf dhugaa bahaadha. Teknoolojii iraa keessa jirra dhugaa bahaa jeetiin yaada. Garuu biyyattiin san adeemsa gartee hamaa keessa akka jirtu garsiisa jechuudha. Kan reefu raggaa isaan jee irratti Abiy dhugatti gartee uummata Oromoo kanarratti gartee rakkoo guddaa yoo qabaatellee ummanni Oromoodhaan mirga ifii yoo kabajetti malee hanga amma du'uu fi hidhamuun kun qaama tahee fi akka jiruu fi gooftoolee isaanii wayyaanillee kan kaase ta'uu isaa beekee ammumaan tana karaa nagayaatiin ummata kanaaf gartee waan isaan barbaadan irratti at least xiqqaatu yoo waa goggodhe irra wayyaaf na fakkaata malee ajjeechaa fi saamiinsi hidhaan furmaata ta'uu hin danda'u jeetiin yaada gama kiyyaanii. Baay'ee galatoom. Baay'ee galatoom Dr. Qadiida. Eegaa tokko. Waa'ee ijoollee yuunivarsiitii sun irratti dubbachuuf ijoollee yuunivarsiitii keessattuu ijoollee yuunivarsiitii keessattuu ijoollee Wallaggaa duwwaa filanii yuunivarsiitii adda addaarraa ari'uuni kiraateeraa jeenosaayiid ethnic cleansing jedhan sun keessaa kiraateeraa tokko. Isa hin guuta. Kana mootummaan amma eenyuyyuu abalu godhee jedhanii gaaf tokko hin hafu. Namni TPLF'n hin kufa jedhee ayyaade jira. Dargiin hin kufa jedhee ayyaade hin jiru. Namni hin kufne hin jiru. Kana eessattuu baqachuun Oromoon kana booddee dhiifatama kan jedhu sun hin beeku. Of eeggachuu turre jira mootummaan. Amma it's a part of ethnic cleansing. Kun gaaffii hin qabu ijoolleen. Amma kan callimnee ilaaluu turre jira. Ethnic cleansing duwwaa ta'u hin ta'in gara fuuldura namni tokko namni hin baranne uummata kolonii jala jiraachuu dandeessa yeroo dheeraadhaaf. Namni yoo barate ani mirga isaa gaafachuu qabu tolchee jechaadha. Kana uummanni Oromoo Wallagga duwwaa irratti waan ta'eef carrisee ilaaluun irra hin jiru. Kun tokkuma ta'u turre jira. Harariitti kan ta'e, Dirredawaa irratti kan ta'e, Gujii irrattis ta'aa jira. Kana uummanni Oromoo tokkummaadhaan mirga isaa eeggachuu irra jiraan jedha. Kanirraa Oromoon ammas yoo ta'e keessattuu dhaabbileen Oromoo yoonuunis nu hidhuun maal ta'ee har'a anaan callise jedhanii callisuun irra jiru. Tokkummaa sun yoo itti fufuu baatanii dhaqaniituma paarlaamaa keessatti filamnee teenyee achuma akkuma nam tokko sagaleedhuma kenninee morman toomaa tokko hin dabaliinii yoo jedhanii isaa fi qabsaa'an ta'e inni danda'u. Oromoodhaaf kana booddee Oromoodhaaf qabsoomne yoo duunes hin duuna yoo hidhamnes hin hidhamna jedhaniitiin yoo yaadani mirga Oromoo kabachiisu ture. Tokko dhugaa tuqamu taa'uun irra hin jiru. Oromoonis mirga isaa seera dimokiraasiin kennameeraa fi waan barbaade mirga hiriira bahuu mootummaa mormuu mirga qabaa seera biyya suniini mirga isaa eeggachiisu irra jira malee amma akka ammaatti Oromoon kabaja dhabeeraa Oromiffa dubbachuun sodaa ta'eeraa. Isa nuti afaan Oromoo afaan hojjaa ta'utu irra jira jennee odeessina. Sababaan olii gadi odeessanii afaan jaamoo torba afaan federaalaa ta'e jedhaniitiin isayyuu waggaa 10 har'aa ta'u yoom akka hojjaarra ooluun nuun baramne uummata ittiin sodaachisaa jiru jechaadha.
Kana uummanni Oromoo tokkummaa kee jabeessuun sirri jira. Tokko ta'ii jabaadhu mirga kee bilisummaa keetiif jabaachuun sirri jira jedha. Kana ta'uu baannaan egaa biyyi suni kanaan duras jedheera biyyi suni iddoo sadiitti hiramuun ishiin oolu akkuma kanaan dura jedhe suni biyyi Itoophiyaa jedhamtu suni akka isaan yaadan tokko ta'uu hafteetiin Oromiyaan warra Saawuzii qabateet Tigraay biyya tokko taati Amaarri immoo achumatti kophaa biyya tokko ta'a. Itoophiyaan sun biyya sadi ta'uun ishiin oolle akka amma jiru kanatti itti fufame waggaa tokko lama caala hin turtu. Kanuma jechuun barbaade. Baay'ee galatooma egaa obbolaawwan koo yaada bilchaataa fi qulqulluu ta'e sadan keessan iyyuu dhiyeessuu keessan daawwannoonni fi dhaggeeffannoonni ONN kun akka barumsa irraa argatan nan abdadha. Ani akkuma isin jettan dubbiin magduunfuudhaaf iyyuu badii nama Oromoo irratti raawwachaa jiru bu'uura hundeeffama OPDO irraa jalqaba. Gaafa wayyaaneen OPDO bu'uureessitu faallaa ABO akka deemtee eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo akka balleessituuf uumamte. Sanaaf immoo namooti Oromummaa isaanii waakkatan kan afaan Oromoo dubbatan garuu Oromoo warra hin taane akka Oromoo mammaakuu hidda malee xannachin dhiigu kan jedhan sanyii ormaa warra Oromoo irratti aaree ashkarii fi wanni ta'ee biyya biraatii dhufee kan itti madaqe jarootii sanatu Oromootti makan. Ajjeechaa waggaa 27 Oromiyaa keessatti deeme dhiiga lola'e kan itti gaafatamu Tigiroota miti OPDO. Iddootti isaan nama ajjeefne gaara suufiitii kaasiiti baha Oromiyaati amma naqamte darbitee amma dhaqee muggii darbutti walakkaa biyyaa hunda isaa naannessee kan ajjeese OPDO abbaa duulaa fa'i. Basaastummaadhaan Lammaanis basaastuu ture Abiyyis basaastuu ture kana Oromoon haaluu hin danda'u. Warri lammiin keessan obbolaan keessan jalaa hin duune jara kana ijuma isaan aangoo qabaatanii bira utaaltanii kootii baafachuu dadhabee namtichi ilmi Oromoo qotee bulaan tokko mandara bashaashaatti dhalate jaakeetti illee ofirraa baasuu dadhabee innaa utaaltanii jaakeetti irraa baastan akka luka Haayile Sillaasee innaa dhungattaniitti ilaala. Naanna'ee garuu sinii nafu sarummaa fi tuffatamuun sun jibbamuun sun abaaramuun sun nama garitti ilaalamuun sun sinirratti daraaraa jira. Otoo ijji keessan argu otoo gurri keessan dhaga'u maaster pilaaniinis deebi'aa jira. Chaayinaani dinagdee biyya ishii gaggeessaa kan turte sooshaalizimiidhaan ture. Mee kaapitaalizimiin hin hojjetaa laata jetteetu zoonii tokko uumtee bakkee tokko qofatti sirni Ameerikaan ittiin deemu hin ta'amoo hin ta'u jettee yaaltee achirraa booda centrally control gochuudhaan biyya isaanii suutaan gara kaapitaalizimiitti jijjiiran. Haa ta'u malee Chaayinaan afaan ofii, aadaa ofii, Islaamallee hin dhoowwu, Falun Gong kan jedhan amantee biyya alaallee hin dhoowwu. Afaan isaaniitti boonu, aadaa isaaniitti boonu, duudhaa isaanii fi eenyummaa isaaniitti hin boonu. Oromoon kun har'a ka'ee innaa tokko Itoophiyaa jedhe wajjin Itoophiyaa jedhe tokko innaa Aadwaa jedhe Azmaariin tokko lafaa kaatee Aadwaa jettee ijaa sirbite Aadwaan seenaa keenya miti. Seenaan keenya seenaa calanqooti. Seenaan keenya seenaa aannolee. Seenaan keenya seenaa tuulamaa. Seenaan keenya seenaa harma muraa fi harka muraati. Kana irraanfattanii akka loonii asiif achi namni sin oofuun irra hin jiraatu garuu sinitti deebi'aa jira morri farri hamaan Mangistuun Haayile Sillaasee fi Minilik nama tokko keessa seenanii nutti deemaa jiru badaa jirtu keessa dargaggoon har'a birrii fudhattanii asiif achi kaattan surree Chaayinaa uffattanii nama guddaa of fakkeessitan seenaa kan aangootti darbitan isin warri dulloomeen darbaa kan garbummaa jalatti hafu isin dhiiras taatan nadheen. Kanaaf kana ilaalaati gandummaadhaan waliin qoodina tokkummaa jechuun kana namummaa jechuun kana dignity of yookiin immoo ulfina abbaatu barcuma ulfina abbaatuuf jala baata kan jedhan kana dhugaan haalina anis kanuman jedhaa amma torbeetti walitti deebinutti nagaatti tola nagaatti bula. Galatooma. Nagaatti.